Wixata galgala saakudha lamarraa kaasee yeroo hundumaa haga sa'aatii lamaatti turtii dheeraa wajjin taasisu as istuudiyoo keenya muummicha magaalaa Finfinneetti argamurraa jalqabneerra. Hayyeegaa odeeffannoo sa'aatii lamaan turu kana immoo ana saantiyasan olaanaa yaaddeessaa fi ogeessota istuudiyoo mara akkasumas qopheessitoota bifa biyyaa guyyaa har'aa waliin ta'uudhaan kan isin biraan geenyu ta'an faana turaa isiniin jenna. Odeeffannoo bifa biyyaa keenyaa ijoo isaanii dursuu eegalla. Sirni awwaalcha pireezidaantii mana maree dhimmoota islaamummaa Itoophiyaa duraanii muftii Haji Umar Idris raawwatame. Galmoota qaala'insa jireenyaa tasgabbeessuudhaaf carraa hojii uumuu cimsuu fi gargaaramummaa jalaa ba'uuf qabaman milkeessuudhaaf qindoominni dhaabbilee qooda fudhattootaa cimuu akka qabu pireezidaantii ittaanaan paartii badhaadhinaa Adam Faaraa himan. Itoophiyaa fi dhaabbanni mallaqaa addunyaa IMF misooma gabaa kaapitaalaa Itoophiyaa cimsuuf tumsaan hojjechuuf kutannoo qabaachuu ibsan. Daawwattoota kunneen iddoo oduu marsaa duraa bifa biyyaa keenyaan qabannedha. Kanaan dabalataan immoo qabiyyeewwan garaagaraa qabna. Dursa irratti garuu ispoortii fi biizinasiin istuudiyootti argamaniiru. Odeeffannoo biizinasii booda bal'inaan nu biraan ga'u nutti himuudhaaf Mangistuu akkuma asitti argameera. Gamooltee Mangistuu mee maal qabattee boodarra daawwattoonni maaliin si'a eegan? Galatuma saantiif olaanaan akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya odeeffannoo bifa biyyaa keenyaan egaa odeeffannoo biizinasiidhaan waan qabanne keessaa Baankiin biyyoolessaa Itoophiyaa dhimmoota faayinaansiidhaa fi bu'uuraalee misoomaa jalqabaman cimsee kan itti fufu ta'uu ibseeti kan inni jiru. Gama kanaanis egaa hojiiwwan bal'aan gara fuulduraatti hojjetamuuf karoorfaman maal fakkaatu kan jedhan odeeffannoowwan biizinasii keenya gara boodaatiin kan qabannee deebinu ta'a jechuudha. Inni gama biraatiin immoo Itoophiyaatti damee keessumaayyuu Itoophiyaan eeggataa fi hedduu taasisaati kan isheen jirtu dhaabbata daldalaa addunyaatti makamuudhaa fi gama kanaan hojiin hojjetamaa jiru maal fakkaataa dhimmoota kanaan wal qabatan irratti bulchaan baankii biyyoolessaa dhaabbata daldalaa addunyaa waliin mari'ateeti kan inni jiru. Kunis egaa sosochii Itoophiyaan dhaabbata daldalaa addunyaatti makamuuf taasistu cimsuu keessatti gahee isaati kan inni baatu. Kana booda irratti qabannee kan bal'ina isaa dhiyaanu ta'a. Gama biraatiin immoo Itoophiyaa fi Kwaatar dhimmoota investimentiidhaa fi daldalaa irratti waliin hojjechuudhaa fi keessumaa tumsaa kanaan dura qaban cimsaniitti fuudhaaf walii galaniiti kan isaan jiru. Waliigaltichis maal qabata kan jedhu booda irra qabannee kan dhiyaanu ta'a. Gama biraatiin immoo bulchiinsa magaalaa Shaggar keessatti dargaggootaa fi carraa hojii biyya keessaa fi biyya alaa akka argatan taasisuu fi dargaggoota ga'umsuu irratti hojiin bal'aan hojjetamaati kan inni jiru. Kanas egaa bal'ina odeeffannoowwan biizinasii keenyaatiin booda irra qabannee kan walitti deebinu ta'a jechuudha. Galatoomii Mangistuu odeeffannoo bal'aan booda walitti deebina. Ispoortiis ni qabaanna daawwattoota odeeffannoo ispoortii galgala kanaa immoo qabatee kan asitti argame Fayyiraa Margaati. Fayyiraa akka mooltee xiyyeeffannoon oduu ispoortii galgala kanaa maali? Galatoomaa isinillee akkam oltanii olaanaa fi asaantiin daawwattoonni keenyas akkam jirtu odeeffannoo ispoortii biyya keessaa fi biyya alaa hedduu qindeeffanneeti istiidiyootti kan argamne odeeffannoo atileetiksii ni qabna keessumaa torbee kana xumura torbee kanarratti atileetonni Itoophiyaa koorniyaa lamaaniinuu maraatoonii biyyoota alaatti fiiganiin keessumaa ammees sardaamiin warri dubaraa tokkoffaa hanga sadaffaatti bahuudhaan xumureeti kan jiranii bal'ina odeeffannoo kanaa booddee walitti deebina. Taphoonni Pireemiyer Liigii Itoophiyaa deebaniiti kan jiranii keessumaa tamsaasa kallattiitiin karaa OBN darbaa kan jiran har'a taphoota sadii keessummeesseera. Adaamaa fi shaampiyoonaan bara darbee Itiyoo Inshuraansii qabxii godhataniiti kan jiranii qabxiiwwan biroos gara booddeerra simbiraan geenya. Akkasumas odeeffannoo Afrikaa ni qabna. Morookoon waancaa addunyaa umurii waggaa 20 gadi kan bara kanaa injifatteeti kan jirtu. Yeroo jalqabaatiif biyya Afrikaa lammaffaa waancaa addunyaa injifattaateetti. Gara baargamaatti ce'uudhaan immoo liigiiwwan gurguddoo Awurooppaa waliin laalla keessumaa Pireemiyer Liigii Ingilaandi bara kanaatiin qabxiin ajaa'iboon torbee kana keessa galmaa'eeti kan jiranii keessumaa Liverpool taphoota afur walitti aansuudhaan injifatamuudhaan seenaa fokkisaa galmeessaati kan jiru. Kilabni kuni kanaan immoo Arsenaal milkaa'eera, Manchester City milkaa'aniiru. Odeeffannoo kana bal'inaan qindeeffanneeti kan jiru. Torbeen 8ffaa liigichaa har'a xumurama tapha tokkoon jechuudha. Isallee bal'inaan isinitti himna. Akkasumas La Liga Spainiin Real Madrid gara dursummaa liigichaatti deebi'eera. Qabxiiwwan biroos qabanneeti kan jiru. Seerie Itaaliitiin immoo Juventus injifatameera. AC Milan mooteeti kan jiru. Odeeffannoo kanaaf kanneen biroo bal'inaan qindeeffannee booddee walitti deebinaa turtiin keessan waliin haa ta'u. Mangistuu fi Fayyiraan yeroo gaarii qabaadhaa jechaa boodarra daawwattoota keenya biraan bal'inaan kan geessan ta'a. Kabajamtoota daawwattoota keenya ce'umsa booddee kan walitti deebinu ta'a.
Daawwattoota keenya odeeffannoo gaggabaaboon harka jiruun kan itti fufnu ta'a. Egaa guyyaa har'aa muftii Hajii Umar Idriis boqochuu isaanii hordofee sirna waalcha isaanii kan gaggeeffame ta'uun ni beekama. Odeeffannoowwan keenya jalqabaa isaanii kan nuti jalqabnu Paatriyaarkiin mana amantaa Ortodoksii Itoophiyaa Abuna Maatiyaas du'a pirezidaantii mana marii dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa duraanii muftii Hajii Umar Idriisiin gadda isaaniitti dhaga'amee ibsani. Abuna Maatiyaas ergaa gadda isaanii kanaan muftii Hajii Umar Idriis nama bilchaataa biyya jaallatan uummata kabajanii fi abbaa dhalootaa turanii jedhani. Du'a isaaniin gaddi guddaan itti dhaga'amu kan ibsan Abuna Maatiyaas maatii isaanii hordoftoota amantaa Islaamaa fi uummata Itoophiyaa maraaf jajjabina hawwaniiru. Bifuma wal fakkaatuun ibsa gaddaa kana kan baasee Bataskaanni Kaatolikii Itoophiyaa muftii Hajii Umar Idriis abbaa namoota hedduu fakkeenya nagaa fi tokkummaatii jedheera. Gumiin Phaaphaasota Bataskaanichaa ergaa gaddaa kanaan maatii isaanii firaa fi aantee isaaniitiif akkasumas hordoftoota amantaa Islaamaa fi Itoophiyaanota maraaf jajjabina hawwaniiru. Kaawunsiliin Bataskaanota amantoota Wangeela Itoophiyaas bifuma wal fakkaatuun du'aan addunyaa kanarraa boqochuu muftii Hajii Umar Idriisiin gadda isaanitti dhaga'ame ibsani. Oduudhuma wal fakkaatuun pireezidaantoonni naannolee du'aan boqochuu addunyaa kanarraa pireezidaantii mana maree dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa duraanii muftii Hajii Umar Idriisiin gadda itti dhaga'amee ibsan. Pireezidaantiin naannoo Somaalee Mustafee Mohammed gadda du'aa muftii Hajii Umar Idriisiin itti dhaga'amee ibsuun maatii isaanii, jaallattoota isaanii fi firoottan isaanii fi Itoophiyaanota maraaf jajjabina hawwaniiru. Fakkeenyummaan abbaa amantummaa akkasumas immoo kutannoon amantaa isaaniif qaban namoota hedduu fakkeenya ta'ee kan itti fufuudhas jedhaniiru. Pireezidaantiin naannoo Affaar Awwal Arbaa gama isaaniitiin muftii Hajii Umar Idriis addunyaa kanarraa boqochuu wayita dhageenyu gadda guddaatu nutti dhaga'ame jechuun gadda isaanii ibsani. Muftii Hajii Umar Idriis hoogganaa fi fakkeenya wal danda'u nageenyaa fi waliin jireenyaati jedhaniiru. Uummata biyyattii maraaf jajjabinas hawwanii jiru. Pireezidaantiin naannoo Beenishaangul Gumuz Ashaadilii Hasanis du'aatti muftii Hajii Umar Idriisiin gadda itti dhaga'ame ibsanii jiru. Firaa fi maatiiwwan isaaniifis jajjabina hawwaniiru. Pireezidaantiin naannoo Amaaraa Aragga Kabbada muftii Hajii Umar Idriis nageenya biyya isaaniitiif tokkummaa uummata isaaniitiif qajeelummaan kan hojjetan akkasumas abbaa dhala namaa hundaa obsa barsiisanidha jedhani. Pireezidaantiin naannoo Kibbaa Itoophiyaa Xilahuun Kabbadee fi kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebees du'a muftii Hajii Umar Idriisiin gadda isaanitti dhaga'ame ibsaniiru. Odeeffannoo kan biraatti yoo ceenu ammoo Itoophiyaa fi dhaabbanni mallaqaa addunyaa IMF misooma gabaa kaapitaalaa Itoophiyaa cimsuudhaaf tumsaan hojjechuuf kutannoo qabaachuu ibsaniiru. Walga'iin dhaabbata mallaqaa addunyaa fi baankii addunyaa Waashingitan DC'tti ta'ameera. Bulchaan baankii biyyaalessaa Itoophiyaa Dr. Yoob Takkaalenyi walga'ii kana cinaatti hooggantoota olaanoo gabaa kaapitaalaa dhaabbata mallaqaa addunyaa waliin mari'ataniiru. Marii kanaanis Itoophiyaa fi dhaabbanni maallaqa addunyaa gama imaammata moonitaringii gabaa kaapitaalaa fi misooma bu'uura faayinaansii dabalatee tumsa dameelee birootiin qaban cimsuudhaaf kan hojjetu ta'uu isaa mirkaneessani. Bulchaan baankii biyyaalessaa Yoob Takkaalenyi marichaan jijjiiramoota riiformii dinagdeetiin dhufan kan ibsan yoo ta'u, baankiin biyyaalessaa dandeettii dhaabbilee faayinaansii cimsuu, hammattummaa mirkaneessuu fi bu'uuraalee misoomaa faayinaansii ammayyeessuuf xiyyeeffannoon hojjechaa jira jedhaniiru. Deeggarsi dhaabbatichi cimsa dinagdee Itoophiyaa fi deeggarsa ijaarsa dandeettii raawwii imaammataaf taasisuu cimsee kan itti fufuu ta'us gaafataniiru. Mootummaan naannoo Kibbaa Itoophiyaa magaalota fakkeenya tajaajila ammayyaa gochuudhaaf xiyyeeffannoon kan hojjetu ta'uu pireezidaantiin naannichaa Xilahuun Kabbadaa himan. Pireezidaantiin naannichaa godina Walaayittaa magaalaa Arraakattuu tajaajila mana qopheessaa tuttuqqaa harkarraa bilisaa jalqabsiisanii jiru.
ammayyummaa magaalotaaf fi kenniinsa tajaajila fooyyessuun murteessaadha kan jedhan pirezidaant Xilahuun hojiin tajaajila mana qopheessaa ammayyeessuu magaalota biroottis kan itti fufu ta'uusaas dubbatani. Kantiibaan magaalaa Arakkaa Xibabuu Saamu'eel Gamasaaniitiin tajaajila mana qopheessaa dadhabbii uummataa xiqqeessuu cimsuun itti fufsiisuudhaaf xiyyeeffannoodhaan kan hojjetan ta'uusaa ibsani. galmoota qaala'insa jireenyaa tasgabbeessuuf carraa hojii uumuu cimsuu fi gargaaramummaa jalaa bahuudhaaf qabaman milkeessuudhaaf qindoomni dhaabbilee qooda fudhattootaa cimuu akka qabu pirezidaantii itti aanaan paartii badhaadhinaa Adam Faaraa himani. Paartiin badhaadhinaa rakkoo raawwii karoora hojii kurmaana jalqabaa bara 2018 gamaagamee jira. Waltajjii gamaagamaa kanarratti kan argaman pirezidaantii itti aanaan paartichaa Adam Faaraa deeggaramummaa jalaa bahuudhaan daandii birmadummaatti ittiin mirkanaa'uu murteessaadha jedhaniiti jiru. Kana milkeessuuf bifa qindoomeen hojjechuun barbaachisaa ta'us hubachiisaniiru. Sadarkaa biyyaatti raawwii gaarii tureen bu'aaleen argamuun kan ibsan obbo Adam garaagarummaa raawwii bakkaa bakkatti jiru dhiphisuudhaaf ciminaan hojjechuun barbaachisaa ta'uusaa yaadachiisaniiru. Bu'aa qabeessummaa guddisuudhaaf waloon karoorsuu fi raawwii waloon gamaagamuun barbaachisaa akka ta'es ibsani. Hojiin godaansa alidilee naannawaa baha Afrikaatti mul'atu qindoominaan ittisuu cimee kan itti fufu ta'u gurmuun misooma biyyoota baha Afrikaa IGAD hubachiiseera. Walga'iin ministeerota hojjetaa fi hojjechiisaa godaansaa hojjetaa sadaffaa IGAD Keeniyaa Naayiroobiitti eegalamee jira. Walga'ii kanarratti ministeeronni hojjetaa fi ministeeronni dhimma alaa biyyoota miseensa IGAD ogeessonni dhaabbanni godaansa addunyaa dhaabbanni hojjettoota addunyaa gamtaan Awurooppaa fi dhaabbileen misoomaas argamaniiru. Walga'ii kanaanis haala waqtaawaa godaansaa fi akkaataa godaansa alidilee karaa galaana diimaa taasifamu ittisuun danda'amu irratti xiyyeeffatameera. Hidhata daddabarsa namoota seeraan alaa kutuu fi nageenya lammiilee godaansa biyyoota adda addaa jiranii akka mirkanaa'u gochuu irratti xiyyeeffachuun mari'atameera. Lammiileen karaa seera qabeessa akka hordofanii fi rakkoo dinagdee dabalatee dhimmoota godaansaaf kakaasan fala akka argatan gochuuf xiyyeeffannoon hojjetamaa jiraachuunis eeramee jira. Foorumii xaanaa guyyoota boodaa gaggeeffamuuf gama hundaanuu qophiin taasifamuu qajeelchi waliigala poolisii naannoo Amaaraa beeksiseera. Foorumii xaanaa 11ffaa mata duree Afrikaa sirna jijjiirama addunyaa keessatti jedhuun taa'amuuf qophii taasifame ilaalchisuudhaan waltajjiin marii qaamolee nageenyaa magaalaa Baardaaritti taa'ameera. Waltajjii marii kanarratti kan argaman hoogganaan koominikeeshinii fi quunnamtii uummataa qajeelcha poolisii naannichaa koomishinarri itti aanaa Kinduu Wandee foorumii xaanaa guyyoota booda taa'amuuf gama hundaanuu qophiin barbaachisaa taasifamaa jira jedhaniiru. Keessummoonni foorumii kanarratti hirmaatan turtii isaaniin yeroo gaarii akka dabarsan gochuun murteessaa ta'us dhaamaniiru. Kanaafis qaamoleen nageenyaaf tasgabbii isaanii mirkaneessuun uummanni magaalaa fi naannichaa ammoo simannaa gaarii taasisuun kan irraa eegamu ta'us dubbatani. Kana milkeessuudhaafis koreen hundaa'ee xiyyeeffannoon hojjetamaa jiraachuus ibsaniiru. Foorumii kanarratti namoonni 200 ol ni hirmaatu jedhamee kan eegamu yoo ta'u foorumichi onkololeessa 14 haga 16 kan geggeeffamu ta'uun ibsameera. ኢቲቪ አፋን ኦሮሞ ራ odeeffannoowwan bifa biyyaa wixata galgala saa 12 irraa kaasee turtii isaa lamaas wajjin taasisuu daawwachaa jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya karaa odeeffannoo biyya alaatti arganneetti ceeneera. Hooggantoonni olaanoon Chaayinaa karoora misooma waggaa 5 baasuudhaaf magaalaa muummee biyyattii Beejingitti walgahii murteessaa ta'e gaggeessaa jiru. Yaa'ii kanaan wixinee karooraa dursee qophaa'e irratti guyyoota 5f mariin cimaan akka gaggeeffamu simameera.
Kana malees yaadota ka'umsaa dhiyaatan irratti galteewwan itti dabalanii gabbisuun karoora qophaa'e akka raggaasisan ni eegama. Karoorri raggaasifamu akka lakkoofsa Awurooppaa bara 2026 irraa eegalee haga bara 2030tti hojiirra oola jedhameeti kan jiru. Karoorichi kallattii egeree misooma Chaayinaa kan akeeku ta'us haga yeroon hojiirratti oolmaa isaa dhiyaatutti icciitiin akka qabamu himameera. haa ta'u malee karoorri misoomaa haaraan irratti maratamaa jiru hubannoo namtolchee akka diipsiik babal'isu qorannoo hawaa teekinooloojii dhaloota shanaffaa fa'aarratti xiyyeeffachuu akka danda'us ibsameera. Chaayinaa hoogganaa kan jiru paartiin kooministii biyyaalessa Chaayinaa yeroo yeroodhaan karoorawwan misoomaa waggoota shanitti qooduudhaan Chaayinaa hiyyummaarraa gara guddinaatti akka ceesises itti amana. daawwattoota ITV Afaan Oromoo daawwachuu irratti argamtuun filattaniin wajjin turtii taasisaa waan jirtaniif guddaa galatoomaa isiniin jennaa. Of galtii irra geenyee jirra. Egaa of galtiin akka biyyaatti wantoota irratti of kallee yookaan immoo itti milkoofne kan ittiin sirriitti bal'inaan xiinxalluudha. Of galtii mana keessaniin dhabaminaa jennee irraa haasaanti. Hayyeen egaa dhimma of galtii keenyaan irra qabanne ammoo dhaloonni ammaa qabeenya uumamaan biyyattii badhaasee sirnaan gara dinagdeetti jijjiiruuf jalqabbiin jiru seenaa ture geeggaruudhaan biyya badhaatee dhaloota itti aanuuf dabarsuu cimee itti fufuu akka qabu qorattoonni qabeenya uumamaa ni ibsu. Iyyan biyyattiin qabeenya gurguddaa qabdi. Qabeenya gurguddaa qabdu kan immoo itti fayyadamnee haga xumuraatti biyya akka ittiin badhaatu taasisuudhaaf hojii gurguddaatu irraa eegama. Xiiqiin qabeenya ofiitiin misoomuu kunis immoo fakkeenyummaa kan qabudha Itoophiyaa keessatti keessumaayyuu dhiyeenya kana hojiin bal'inaan qabeenya uumamaa misoomsuu irratti xiyyeeffatamee hojjetamaa jiru. Sisaay Soorichaa qabeenyi uumamaa nuti qabnu maali? Maaltu hojjetamee maaltu nu hafaa kan jiru irratti xiinxala gabaabaan nu qopheesseera. Sanaa ilaallu. Diinagdee guddatee fi dorgomaa ta'e horachuudhaaf qabeenya uumamaa bu'uura akka ta'etu himama. Itoophiyaan biyya qabeenya uumamaa kan lafa jalaatii fi lafa irraatiin badhaatedha. Kanaaf sababni isaa immoo haala teessumaa fi qilleensa baramaa hunda qabaachuu isheetii jedhu qorattoonni damichaa. Biyyi keenya haala qilleensa adda addaa yookiin agirooikooloojii kan jennu sana adda addaa kan qabduu fi qabeenya uumamaa immoo agirooikooloojii kana keessatti qabeenya uumamaa adda addaa qabdi. Qabeenya irra keessattii fi qabeenya lafa gubbaa fi qabeenya lafa keessaa jechuudha. Egaa qabeenyi kun biyyi kun qabeenya kanaan badhaatudha jechuun hin danda'ama. Qabeenya uumamaa hedduu qabna. Qabeenya uumamaatiin baay'ee badhaatudha. Bishaan qabna. Laggeen garaagaraa qabna. Kan lafa jalaatiif kan gubbaa qabna. Bosona qabna. Wanta hedduu qabna. Dachiin irratti uumamne kuni dachii madda dhala namaa jedhamti. The origin. Lafa kanarratti qabeenya lafa jalaas ta'e qabeenya lafarraa Waaqayyoon bareechee nuuf laate. Haa ta'u malee biyyattiin baroota dheeraadhaaf qabeenya uumamaa kanatti fayyadamuu dhabuu isheetiin dinagdee ishee sadarkaa barbaadamuun osoo hin gahin hafuun gaabbii guddaa uumeera. Ministeerri muummee Dr. Abiyyi Ahmad yeroo garaagaraatti biyyattiitti uumama dinqii uuman badhaase waggoottan darban sirnaan misoomsuu dhabuun biyyattiidhaaf miidhaa guddaa akka ta'e ibsan. Kana keessaa lafa uuman qabeenya dilbiidhaan faayee akka fakkeenyatti kaasu. Akka mootummaa Itoophiyaatti waggoottan 100 darbeef misooma akkasii baaleetti fiduu dadhabuu keenya irraan kan ga'e mootummaa dandeettii ga'umsa mul'ata ija qabu qabaachuu dhiisuu keenyaan baalee duwwaa osoo hin taane Itoophiyaan miidhamtee kadhattuu taatee hafteetti. Baalee misoomsuun uummata Itoophiyaa kadhannaa keessaa baasuudha. Yeroo ammaa kanas yaadama mootummaa badhaadhinaatiin qabeenya uumamaa biyyattiin qabdu gara dinagdeetti jijjiiruun lafa qabachaa dhufeera. Waggoottan seenaa Itoophiyaan dabarsite keessatti hin fayyadamne jedhame sobaa miti jechuudha. Haa ta'uti yeroo ammaa kana jalqabbiin jiru abdii kan namatti horuu fi biyya kana dinagdee biyya kanaa siyaasa biyya kanaa hawaasummaa biyya kanaa seenaa biyya kanaa biyyi kun hiyyummaa hin beekamtu sana jijjiiruu karaa danda'u wanti amma jalqabame waan abdii guddaa namatti horuudha. San keessaa hidhuma laga Abbayyaa kaasuu dandeenya. Dinagdeen keenya qabeenya uumaatiin utubame biyyattii keenya biyya turizimii goone biyya hawwattu
keessaa bahan osoo hin ta'in kan itti dhufan gochuudhaaf hojiin hojjetamaa jiru baay'ee bareedaadha. Dhaloonni ammaa qabeenya uumamaa uuman biyyattii badhaasee sirnaan gara diinagdeetti jijjiiruudhaaf jalqabbiin jiru seenaa ture geeddaree biyya badhaate dhaloota itti aanuuf dabarsuun seenaa boonsaa galmeessisuudha. Kan lafarra keessaa qabnus kan lafarraa qabnus ga'ee biyya biraallee akka tajaajilu nu gochuu danda'a. Kanaaf jabaatee qabeenya keenyatti fayyadamuun jabaatee itti adeemamuu qaba. Yaadamni amma qabeenya uumamaatiif qabnu gara qabeenya uumamaa gara uumamaatti deemaa jira. Araara uumama wajjin uumaa jira jechuudha. Araara uumama wajjin uummanni uume immoo misooma. Hin badhaadhaa hin misooma. Itoophiyaan kutannoodhaa fi xiiqidhaan qabeenya uumamaa isheetti sirnaan fayyadamuu eegaluun ishee jaarraa kanatti humna keessootiin guddina dhugoomsuun akka danda'amu gochaan agarsiisuun biyyoota Afrikaa biroofillee fakkeenya ta'uu kan danda'uudhas jedhameera. እዚህ የመጣን አመራሮች ለባሌ ህዝብ ምንድነው ይዘን የመጣ ነው? ማለቴ በጣም እድለኛ ነኝ ብዬ ነው የማስበው። ከባሌ ተራራ የሚመነጩት ወንዞች ለማንኛውም ልማት የተዘጋጁ መሆናቸውን ስታይ የሚያጭረው ተስፋ በጣም ትልቅ ነው። ተቀራራቢ ነገርና አገር አለ ፈልጉና እዩ ቢባል የሚገኝ አይመስለኝም። በእውነት ለመናገር ይሄንን ሁሉ ይዞ ድሃ መሆን ያሳፍራል። ሀገር በአንድ ትውልድ አይሰራም። ሁሉም ራይት ኢንግሪዲየንቶች ተሰጥተዋታል ኢትዮጵያ ብዬ አስባለሁ። እኛ ያለንበት ሁኔታና የተሰጠን ነገር አብሮ አይሄድም። ሰላምን ልማት ነው የሚያመጣው ወይስ ልማት ነው ሰላምን የሚያመጣው? እርግጠኛ የሆነ መልስ መስጠት አትችልም። ሰላም እንዲመጣ እንሰራለን። ሰላም እስኪመጣ ግን አንቀመጥም፣ እናለማለን። daawwattoota keenya walitti deebinee jirra. Viidiyoon amma daawwattan marii ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed godina Baaleetti taasisanidha. Akkasumas immoo daawwannaa isaan taasisan torbee kan argaati turre. Dhimmi kun ammoo sa'aatii 2 fi daqiiqaa 27 irraa kaasee TV Afaan Oromoodhaan gara keessan kan qaqqabu ta'a. Daawwadhaa isiniin jenna. Itti aansuun ammoo qabiyyee bifa biyyaa keessaa tokko kan ta'an egaa biizinasii fi ispoortiin duraa duubaan gara keessan kan qaqqaban ta'u isaaniin hordofnee kan walitti deebinu ta'a. Hagasitti yeroo gaarii. biyya alaatirraa Swift koodii baankii Awaash awwineetadhaan maallaqa gara biyyaatti hoo ergite. Baankiin Awaash immoo maamiltoota maallaqa biyya alaatii ergameef qusataniif dhala baankii idileetiin alatti dachaadhaan herreegaaf. Qabata hojii garaa garaatiin biyya alaa kan jiraattan hoo ta'e. Sharafa maallaqa biyya alaa gara herreega keessaniitti yoo galfattan dhala gammachiisaa ta'e akka argattan quba qabdu. Biyyuma keessa hoo jiraattanis galii keessan sharafa biyya alaatiin kan argattan hoo ta'e. Herreega baankii qabdanitti yookiin herreega haaraa banattanitti maallaqa galfachuu keessaniin faayidaalee hedduu argattu. Kana malees baankiin Awaash Itoophiyaatti bakka bu'aa addaa kan ittiin ta'e peepaaliin dabalatee bakka buutota daddabarsa maallaqaa idil addunyaa baankii keenyaa waliin hojjetan jechuunis Western Union, MoneyGram, Dahabshin, Izramit, Doha Bank, Riyaa, Transfast akkasumas dhaabbilee maallaqa daddabarsitoota kanneen birootirraa maallaqa isiniif ergame damee baankii Awaash kamirraayyuu yoo fudhattanii fi yoo sharafattan sharafa maallaqaa hedduu ittiin argattu. Maallaqa biyya alaarraa isiniif ergame baankii Awaashitti sharafadhaa. Daran ittiin buufadhaa. Sponsor odeeffannoo biizinasii keenya baankii Awaashin galateeffannaa kabajamtoota daawwattoota keenya yeroo itti odeeffannoowwan biizinasii bal'inaan isin bira qaqqabsiisnu rageenyerra Mangistuu Akkumaati. Bulchaan baankii biyyoolessaa Itoophiyaa Dr. Yoob Takkaaleny Itoophiyaan bu'uuraalee misooma faayinaansii ammayyeessuu fi dursa kennitee kan hojjettu akka ta'e himanii jiru. Walga'iin waggaa baankii addunyaa fi dhaabbata maallaqaa idil addunyaa cinaatti Dr. Yoob Takkaaleny hooggantoota dhaabbata maallaqaa fi kutaa gabaa kaapitaalaa waliin marii geggeessanii jiru. Dhaabbileen maallaqaa idil addunyaas jijjiirama dinagdee Itoophiyaa fi dandeettii imaammataa raawwachiisummaa deeggaruun tumsaa qaban kan cimsan akka ta'e sirnicha irratti eeruu isaanii simanii jiru. Dabalataanis misooma gabaa kaapitaalaa fi sirna sharafa alaa cimsuu irrattis Itoophiyaan jijjiiramoota hedduu fidaa akka jirtu sirnicha irratti ibsuu isaanii eerameera. Qaamolee lameen faayinaansii fi fooyya'insa maallaqaa fi gabaa kaapitaalaa itti fufsiisuun tasgabbii faayinaansii guddisuu fi akkasumas jijjiirama beekumsaa fi muuxannoo gochuu fi kutannoo qaban ibsuun gama kanaanis bu'uuraalee misoomaa
hojicha mirkaneessan hojjechuu irratti Itoophiyaan murannoodhaan hojjechaa kan jirtu akka taates himanii jiru. Oduma wal fakkaatuun bulchaan baankii biyyoolessaa Itoophiyaa Dr. Iyyob Taakkaleny Daayirektara olaanaa dhaabbata daldalaa addunyaa Nikootaar Nigoozii Okonjoo Iweelaa waliin mari'achuu isaanii himanii jiru. Marii isaaniinis adeemsa Itoophiyaan dhaabbata daldalaa addunyaatti makamuudhaaf taasistu saffisiisuu irrattis akkaataan danda'amu irratti marii bal'aa taasisuu isaanii eeramee jira. Akkasumas konferensii misooma ministeerotaa 14ffaa dhaabbata daldalaa addunyaa Kaameruutti geggeeffamu irratti Itoophiyaan dhaabbata daldalaa addunyaatti makamuu fi tarkaanfilee barbaachisan hordofuun qaamoleen lachuu murannoo qabaachuun isaas sirnicha irratti eeramee jira. Itoophiyaan sirna daldalaa hunda galeessa dabaluun fooyya'insa damee daldalaa fi faayinaansii guddisuun misooma waaraa dorgomtummaa idil addunyaa deeggaruu fi faayinaansii faayidaa olaanaa kan qabu akka ta'es eeramee jira. Gara odeeffannootti nuti yeroo dabarru immoo Itoophiyaa fi Kwaatar tumsa investimentii fi misoomaa cimsuu fi walii galanii jiru. Ministeerri maallaqaa Ahmed Shidee walga'ii waggaa baankii addunyaa fi dhaabbata maallaqaa idil addunyaa cinaatti gita isaanii Kwaatar Ali bin Ahmed Alkwaarii fi Daayirektara olaanaa fandii misooma Kwaatar Fuad Ahmed Al-Sulaayiti waliin mari'atanii jiru. Marii isaaniinis biyyoonni lameen guddina gidduutti hojiileen bu'uuraalee misoomaa investimentii hojiileen misooma biroo tumsa tarsiimawaa uumuu fi tumsa qaban haala guddisuun danda'amu irratti mari'atamuun eeramee jira. Ministeerri maallaqaa Ahmed Shidee Itoophiyaan michummaa Kwaatar waliin qabdu iddoo olaanaa akka kennitu eeranii tumsa gamlamee biyyoota lameenii cimsuun barbaachisaa ta'us hubachiisanii jiru. Ministeerri maallaqaa Kwaatar Ali bin Ahmed Al-Kwaalii gama isaaniitiin fooyya'insa dinagdee Itoophiyaa dinqisiifachuun piroojeektiiwwan daldalaa fi investimentii irratti tumsaan hojjechuudhaa fi fedhii qabaachuu isaaniis marii kanaan eeruun isaanii ibsamee jira. Kabajamtoota daawwattoota keenya odeeffannoo biizinesii keenya akka xumuraatiin ammoo dargaggoota ogummaan ga'umsuun carraa hojii biyya keessaa fi alaa fayyadamummaa taasisuudhaaf hojjetamaa jiraachuun himamee jira. Galaa Shaggarittis intarpiraayisiin BPO yookaan biizinesii piroosesiing aawutsoorsingii shaggar hojii eegaluu irratti ibsaa miidiyaaleedhaaf kennee jira. Saxxoota Shoomeetu bal'inasaa qindeesse. Enterprising BPO yookiin Business Processing Outsourcing qaama investimentii shaggar jaan bu'aaf hojjetan keessaa tokko yoo ta'u dargaggoota ogummaan ga'umsuun carraawwan hojii biyya keessa fi biyya alaa mijeessuun ogummaa akka horatan galii akka argatan akkasumas diinagdee biyyaa akka utuban kan dandeessudha jedhameera. Hojii raawwachiiftuu olaantuun Enterprising BPO shaggar Aadde Maartaa Indaaluu Enterprising dargaggoota ogummaa bu'uura addunyaan barbaadu qaban bal'inaan horachuu sirna gabaa idil addunyaa keessa galchuuf akka ta'e himaniiru. Tokkoffaa irratti job creationidha. BPO kana gaafa build goonu carraa hojii uumuutii jechuudha. Lammaffaa foreign currency generate gochuudhaaf illee baay'ee nu gargaara jechuudha projektiin kuni. Maaliif as biyya isaanii keessa ta'anii hojii biyya alaa sababii hojjetanii fi doolaariidhaan kaffalamaaf kaffaltiin jiru hundumtuu second foreign currency dha jechuudha. Sadaffaa irratti brain drainii baay'ee qannasaa jechuudha. Namoonni biyyuma keessa jiran keessa ta'anii dhaabbata addunyaa garaagaraaf gaafa hojjetanii jechuudha. Afuraffaa irratti foreign investment baay'ee attract gochuudhaa fi baay'ee importantiidha jechuudha. Faayidaaleen BPO faayidaa baay'ee fi guddaa qaba garuu wantoota kanan adrees goonaa. Gosti hojii kun aadaa hojii kan jijjiiru akka ta'es ibsaniiru. Bileen biyya keessa jiran 24/7 operationidhaan hojii isaanii deliver akka godhan baay'ee isaan gargaaraa jechuudha. Sadaffaa irratti culture shift gochaa jirra jechuudha. Hojiin professionalismiin customer service BPO keessatti maal fakkaata kan jedhu skilled manpower dhaabbileen akka access godhaniifidha kan irratti hojjennu. Afuraffaa irratti immoo akkuma sila kaasnee turre cost effective dha jechuudha. Namoota qaxaruudhaaf baasii baasan hundumaa hin qannasu. Kana irratti immoo dabalatee core function irratti dhaabbileen hundumtuu kan dhaabbileen mootummaas dhaabbileen misooma mootummaas kan ta'anii private sectoroonis kan ta'an illee core value isaanii irratti focus godhanii policy strategy irratti akka hojjetaniifidha.
Inisheetivii Dijitaal Itoophiyaa 2025 galmaan gahuufis qaama teekinooloojii inisheetiviiwwan carraa hojii uuman diriirsuun leenjiiwwan ogummaa fi ga'umsaa kennuun hojjechaa jiraachuus ibsaniiru. Hojii kana eegaluuf ji'oottan jaan darbaniif qorannoon gaggeeffamaa turuus kaasaniiru. Dargaggoota leenji'aniif carraan biyyoota alaa irraa akka argamuuf diyaasporaa fi qaamota biroo waliin kan hojjetamu akka ta'e aadde Maartan himaniiru. Hoogganaan investimentii Shaggar Group Abbabaa Kabbadaa inisheetiviin dargaggoonni carraa hojii biyyoota alaa akka argataniif eegalame kun sadarkaa guddina biyya keenyaa ilaalcha keessa kan galche imaammata teekinooloojii biyya keenya hojiirra oolchaa jiru bu'uureeffatee kan hojjetu ta'uu himaniiru. Ilaaltaniitti yoo ta'e guddinni hojiiwwan teleekoominikeeshinii biyya keenya baay'ee saffisaa jira. Akkasumas Safaarikoomis dabalatee teleekoominikeeshinii wajjin hojii nuti hojjennu nu milkeessuu danda'a. Karaa kanaan bu'uura cimaa uumameera jenneetu ilaalla. Karaan ala deeggarsi mootummaa immoo baay'ee bal'aa. Imaammata irraa ka'ee deeggarsi mootummaa baay'ee cimaadha. Dabalataan immoo aadaan cultural compatibility kan jennu kuni aadaan hojii wayii fudhatanii kutannoodhaan amaanaa eeggatanii xumuranii dabarsuu biyya keenya keessa jira jennee ilaalla. Hojii kana keessatti qormaatilee mudataniif qophiin dursaa taasifamuus himan. Automationiin chaalenjii tokko ta'uu danda'a. Garuu immoo isa kana mo'uudhaaf tooftaan qiyaasamee jira. Kompetishiniin cimaan, dorgommiin cimaan nu mudachuu danda'a warra muuxannoo qabanirraa. Haa ta'uutii garuu immoo fedhiin biyya keenyatti dhufuudhaaf eenyufaa biratti hojjechuu dandeenya, eenyuunfaa harkisnee fayyadamuu dandeenya kan jedhamu kan sila ka'ee diyaasporaan biyya keenya, ambaasaaddoroonni akkasumas warri kanaan dura muuxannoo kana keessatti argatanii hojiiwwan baay'ee isaan harka jira waan ta'eef qoodanii nu waliin hojjechuu akka danda'an ilaaluun hin danda'ama. Sagantaan kun torbee tokkoon booda bakka qaamonni dhimmi ilaallatu hedduun argametti kan eegalamu ta'uunis ibsameera. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya odeeffannoo bifa biyyaa keenyaan odeeffannoon biizinasii yeroo qabannee kan magammaatti sin biraan qaqqabsiisne yeroo gaarii qabaadha. biyya alaatirraa Swift koodii baankii Awaash hawwineetadhaan maallaqa gara biyyaatti hoo ergite. Baankiin Awaash immoo maamiltoota maallaqa biyya alaatii ergameef qusataniif dhala baankii idileetiin alatti dachaadhaan herreegaaf. Qabata hojii garaa garaatiin biyya alaa kan jiraattan hoo ta'e. Sharafa maallaqa biyya alaa gara herreega keessaniitti yoo galfattan dhala gammachiisaa ta'e akka argattan quba qabdu. Biyyuma keessa hoo jiraattanis galii keessan sharafa biyya alaatiin kan argattan hoo ta'e. Herreega baankii qabdanitti yookiin herreega haaraa banattanitti maallaqa galfachuu keessaniin faayidaalee hedduu argattu. Kana malees baankiin Awaash Itoophiyaatti bakka bu'aa addaa kan ittiin ta'e peepaaliin dabalatee bakka buutota daddabarsa maallaqaa idil addunyaa baankii keenyaa waliin hojjetan jechuunis Western Union, MoneyGram, Dahabshin, Izramit, Doha Bank, Riyaa, Transfast akkasumas dhaabbilee maallaqa daddabarsitoota kanneen birootirraa maallaqa isiniif ergame damee baankii Awaash kamirraayyuu yoo fudhattanii fi yoo sharafattan sharafa maallaqaa hedduu ittiin argattu. Maallaqa biyya alaarraa isiniif ergame baankii Awaashitti sharafadhaa. Daran ittiin buufadhaa. amma odeeffannoo ispoortii bal'aansitti himnaa ispoonsor odeeffannoo ispoortii keenyaa baankii Awaashiin guddaa galateeffannoo odeeffannoo ispoortii waliin an Fayyeeraa Margaati. Atileetonni Itoophiyaa koorniyaa dubaraan maraatoonii Amsterdam kaleessa fiigamee olaantummaadhaan xumuran. Maraatoonii Amsterdam bara 2025 kaleessa fiigameen atileetonni Itoophiyaa warri dubaraa sadarkaa tokkoffaa hanga sadaffaa qabachuudhaan xumuraniiru. Aynaalam Dasitaa sa'aatii 2:17 fi sekondii 37 galuu yoo injifattu Burtukaan Waldee sekondii muraasaan caalamu sadarkaa lammaffaa fi Magdas Shimallis immoo sadarkaa sadaffaa qabachuudhaan goolabaniiru. Dhiiraan atileetiin Keeniyaa Goofree Kipchuumbaa Toorotich sa'aatii saffisaa arfaffaa galmeessuu yoo injifatu atileetiin Itoophiyaa Tsaggaayee Geetaachoo sa'aatii 2:4 fi sekondii 18 galuun sadarkaa lammaffaan xumureera. Atileetii Shuree Damiseen fiigicha
haala wal fakkaatuun atileet Shuree Damisee fiigicha maraatoonii Torontoo Waterfront injifatteetti. Oduu gama biraatiin atileetiin Shuree Damiseen fiigicha maraatoonii Torontoo Waterfront kan bara 2025 injifachuu kan dandeesse. Atileet Shureen fageenyicha sa'aatii 2 daqiiqaa 21 fi sekondii 3 xumuruun injifatte. Atileet Almaas Kabbadaa immoo sadarkaa sadaffaa bahuudhaan xumurtee dorgommii atileetota dhiirotaa gidduutti gaggeeffameen immoo atileet Warqinaa Taaddasaan arfaffaa fi Yiwulinyi Adaanaan shanaffaa bahuudhaan xumuraniiru. Walmorkiin taphoota CB Premier League Itoophiyaa har'a taphoota 3 keessummeesseera. Torban jalqabaa CBE Premier League Itoophiyaa kanaan har'a waareen booda sa'a 7 irraa eegaluun Adaamaa fi shaampiyoonaan badarbee Itiyoo Inshuraansii waliin morkataniiru. Taphni gareewwan lameenii galchii malee 0-0 xumuramuun kilamoonni lameen qabxii qoodataniiru. Walmorkiin liigichaa itti fuun sa'a 10 irraa eegalee taphni Baardarii fi Adiyyaa Hosaayinaa gidduutti isteediyamii Finfinneetti taphatame waliin morkachiisee injifannoo Baardar 3-1 xumurame. Kinduu Baay'eleenyi, Amaanu'eel Gabra Mikaa'elii fi Seeks Oseen galchii Baardar ittiin injifatee taphattoota lakkoofsanidha. Sa'a wal fakkaataatti kilaboonni Tigraay lamaan Midira Gannaat Shiree fi Maqalee Sabaandartaan isteediyemii Yuunivarsiitii Hawaasaatti waliin morkataniiru. Taphichi olaantummaa Midira Ganna Shiree 1-0 yoo xumuramu Daani'eel Daargee galchii tokkicha Midira Ganna Shireen ittiin injifatee taphataa lakkoofsedha. Gara odeeffannoo ispoortii Afrikaattiin darbaa Morookoon waancaa addunyaa umurii 20 gadii Arjentiinaa injifachuudhaan shaampiyoonaa taate. Waancaa addunyaa waggaa 20 gadii qopheessummaa Chiiliin gaggeeffamaa tureen Morookoon xumuraaf ga'uun Arjentiinaa mo'attee shaampiyoonaa taateetti. Tapha xumuraa isteediyemii naashinaal irratti taphatameen Morokoof Yaaser Zaabeer goolii lamaanuu galcheera. Taphataan Saara Fuulduraa Zaabeer waancaa addunyaa kanarratti goolii 5 galchuun galchee hedduu lakkoofsee xumureera. Morookoon Gaanaatti aanuun biyya lammaffaa biyya Afrikaa waancaa addunyaa umurii waggaa 20 gadii injifatte taateetti. Arjentiinaa waancaa addunyaa 24ffaa umurii 20 gadii kana yeroo torbaffaadhaaf injifachuuf yaaliin taasiste. Osoo milkaa'in kana fee taphataan Morookoo Otmaanee Maama taphataa cimaa dorgommii kana ta'uu yoo filamu lammiin Arjentiinaa Saantiinoo Baree immoo goolii eegaa cimaa ta'uudhaan badhaafameera. Gaanaan waancaa addunyaa 20 gadii bara 2009 Masiriitti gaggeeffames Biraazil injifachuun shaampiyoona Afrikaa jalqabaa ta'uun ishee kan dagatamu miti. Odeeffannoo ispoortii baargamaattan darbaa Ruubeen Amoorim Aanfiild irratti Liiverpuul mo'achuun yeroo jalqabaatii fi taphoota Pireemiyer Liigii 2 walitti aansuudhaan injifate. Liiverpuul immoo walitti aansee taphoota 4 mo'amuun dhiibbaa keessa galee jira. Tolasaa Bayyanaa. Manchester United erga bara 2016 as yeroo jalqabaatiif Anfield Roaditti Liverpool mo'ate. Garichi taphoota 35 Ruubeen Amooriimiin leenji'aa taphate keessaa si'a jalqabaatiif taphoota 2 walitti aansee mo'ate. Taphni Pirimeer Liigichaa torbee 8ffaan gareewwan gurguddoo Ingilaand lamaan walitti fide kun goolii Biriyaan Mbuumoon akkuma taphichi jalqabameen daqiiqa 2ffaa irratti galcheen Manchester United dursuu jalqabe. Gareen Arne Slot san booda walqixxaachuuf yaaliin taasisaa ture irra deddeebiin ittistoota Manchesteriin jalaa guufateera. Ta'us Koodi Gaakpoon daqiiqa 78ffaa irratti goolii walqixxeessituu Anfielditti gammachuu deebiste galche. Ture. San boodas darbii Lankshire kana injifachuuf gareen lachuu taphattoota jijjiiruun dhiibbaa taasisuu itti fufanii. Xumura irratti garuu injifannoon kan warra Red Devils ta'e. Bara dabre Anfielditti carraa gaarii xumura irratti Manchester United ittiin immoo malutti kan hin fayyadamin Harry Maguire barana garuu gareen isaa akka mirgaan galu taasiseera. Taphataan lammii Ingilaand Maguire kubbaa Bruno Fernandes fageenya irraa dhiiteef mataan itti bu'uun galchee deeggartoota Liverpool callisiise. Taphicha booda yaada kenneen dirree kana dhufnee irra deddeebiin mo'amneerra har'a garuu qabxii 3 fudhanneerra jechuun injifannichi garuu qabxii 3 ol ta'uu hime. Kilabichaaf deeggartootaaf taphattootaaf injifannoon toora waggoota 10 booda galmaa'e kun miira addaa uumuusaas dubbateera. Gama Liverpooliin jijjiirraa ganna dabree irratti mallaqni guddaan ba'ee turus taphattoonni haaraan ga'umsa eegame mul'isaa fi hin jirani.
taphattoonni garicha keessa turanii fi milkaa'ina Liverpool waggootaas dhiyoo keessaa qooda olaanaa qabanis ga'umsi isaanii baay'ee gadi bu'eera. Baruma darbeyyuu goolii Piriimiyer Liigichaa baay'ee galchuun kophee warqii kan badhaafame Mohaammed Saalaan taphootaas aanan 7 keessaa goolii peenaalitii tokko malee hin galchine. Garichi taphoota walitti aanan 4 mo'amuu isaati. Sababni biraa immoo taphattoonni karaa jidduus ga'umsi isaanii gadi bu'uudha. Rakkoon karaa ittisaas ittuma fufeera. Kanaanis Liverpool erga bara 2014 as taphoota 4 walitti aansee mo'amuuf dirqameera. Dursaa liigichaa Arsenaal irraa qabxii 4 gadi siquun sadarkaa 4ffaarra taa'eera. Taphicha booda leenjisaan garichaa Arne Slot carraawwan goolii uumnetti waan hin fayyadamneef mo'amaa jirraa sababa jedhu dubbatullee rakkoon garicha keessatti mul'achaa jiru sanaa ol fakkaata. Keessaa'uu dirree keessatti qindoominni taphattootaa akka hanqatu mul'achaa jira. Virgil van Dijk gama isaatiin tokkummaan dhaabbachuuf yeroo sirriin ammaa jedheera. Liverpool akkuma Crystal Palacein, Galatasaarayin, Chelsea fi Manchester Unitedin mo'ame tapha Champions League roobii galgala dirreen ala Eintracht Frankfurt wajjin taphatus walitti aansee 5ffaa mo'amnaan erga bara 1953 as yeroo jalqabaatiif ta'a. Walmorkiin Piriimiyer Liigii Ingilaand torbee 8ffaan tapha tokkichaarra taphatamuun xumura argata. Galgala sa'a 4 eegaluun West Ham United isteediyeemii London irratti Brentford simachuudhaan morkii taasisa. Taphoota 7 taphate keessaa tokko qofaa kan injifate West Ham qabxii 4 sadarkaa 9ffaarra taa'eera. Tapha Tottenham Hotspur waliin taasisaniin kaardii diimaan kan ari'ame Thomas Tuchel adabbii isaa xumurachuun James Ward-Prowse waliin saara gidduu garichaa ni to'atu jedhameetu eegama. Gama Brentfordiin Jordan Henderson miidhama sammuutirraa dandamachuun har'aa garreetti ni deebi'a. Taphataan saara gidduu West Ham United Lucas Paquetaan immoo galgala kana Premier League Englandin tapha 100ffaa isaa ni taphata jedhameetu eegama. Walmorkii La Liga Spain torbee 9ffaan immoo Real Madrid Etaafee injifachuun dursummaa liigichaa Barcelona irraa fudhateera. Kaleessa galgala dirreen alaa Etaafee waliin kan taphate Real Madrid iddoo rakkatus galchii tokkichaa Kylian Mbappeen taphni dilee goolamuuf yeroo daqiiqaan 14 galcheen injifatee qabxii 3 milkeesseera. Taphicha irratti Etaafeen taphattoota 2 kaardii diimaan kan dhabe yoo ta'u, Neom daqiiqaa 7ffaa irratti kallattiin kaardii diimaadhaan Alexis Sanchez immoo daqiiqaa 84 irratti kaardii diimaa argachuun dirree keessaa ari'amaniiru. Real Madrid tapha kanarraa qabxii 3 argachuu hordofee taphoota 9 irraa qabxii 24 walitti qabachuun Barcelona qabxii 2 caalee liigicha dursuu eegaleera. Torbeen 9ffaa La Liga Spain tapha kanaan alatti taphoota biroos keessummeessira. Rayo Vallecanoon dirreen alaa Levante 3-0 yoo injifatu, Celta Vigo fi Real Sociedad tapha isaanii tokkixaan Elche fi Athletic Bilbao'n immoo tapha isaanii galchii malee xumuruun qabxii qoodataniiru. Torbeen 9ffaa La Liga Spain tapha tokkicharra taphatamuun xumuraa kan argatu yoo ta'u, galgala kana sa'a 4 irraa eegaluun Alaves dirree isaa irratti Valencia simachuun kan morkatu ta'a. Serie Itaalii torbee 7ffaan immoo Juventus yoo mo'amu AS Milan injifateera. Dirree isaan alaa imaluun Como waliin kan taphate Juventus 2-0 mo'amuudhaan qabxii 3 dhabee deebi'e. Juventus tapha kanarraa qabxii 3 dhabuu hordofee taphoota 7 irraa qabxii 2 qofa walitti qabachuun sadarkaa 7ffaatti gadi bu'eera. AS Milan dirree isaa Stadio Giuseppe Meazza irratti Fiorentina galchiiwwan lameen Rafael Leon galcheen 2-1 injifatee qabxii 3 milkeesseera. Jalqabbii gaa irratti kan argamu AS Milan qabxii 3 milkeessuu hordofee taphoota 7 irraa qabxii 16 walitti qabachuun hordofaa isaa Naapoli qabxii 1 caalee Serie dursuu eegaleera. Dirree isaa irratti Laaziyoo simachuun kan morkate Atalantaan tapha isaa galchii malee xumuruun qabxii 2 yoo dhabu, Boloonyaan dirree isaan alaa Kagliaarii 2-0 injifateera. Keenyaa fi Paarmaan immoo tapha isaanii galchii malee xumuruun qabxii qooddataniiru. Torbeen 7ffaa Serie Itaalii tapha tokkichaa halkan sa'a 4 irraa eegalee Kiroominosii fi Yuudinizee gidduutti taphatamuun xumura argata. Daawwattoota keenya odeeffannoo ispoortii galgala kanaa xumureetti kan jiru qophiileen bifa biyyaa marsaa 2ffaan itti fufuu yeroo gaarii. እዚህ የመጣን አመራሮች ለባሌ ህዝብ ምንድነው ይዘን የመጣ ነው? በጣም እድለኛ ነኝ ብዬ ነው የማስበው። ከባሌ ተራራ የሚመነጩት ወንዞች ለማንኛውም ልማት የተዘጋጁ መሆናቸውን ስታይ የሚያጭረው ተስፋ በጣም ትልቅ ነው። ተቀራራቢ ነገርና አገር አለ ፈልጉና እዩ ቢባል የሚገኝ አይመስለኝም። በእውነት ለመናገር ይሄንን ሁሉ ይዞ ድሃ መሆን ያሳፍራል። ሀገር
በአንድ ትውልድ አይሰራም። ሁሉም ራይት ኢንግሪዲየንቶች ተሰጥተዋታል ኢትዮጵያ ብዬ አስባለሁ። እኛ ያለንበት ሁኔታና የተሰጠን ነገር አብሮ አይሄድም። ሰላምን ልማት ነው የሚያመጣው ወይስ ልማት ነው ሰላምን የሚያመጣው? እርግጠኛ የሆነ መልስ መስጠት አትችልም። ሰላም እንዲመጣ እንሰራለን። ሰላም እስኪመጣ ግን አንቀመጥም፣ እናለማለን። daawwattoota odeeffannoowwan biizinasii fi ispoortii booda walitti deebinee jirra yaatu kana dura jalqabatti dursiniiti kan nuti daawwattoota keenya biraan geenyu har'a garuu xiqqoo gara duubaatti hambisnee jirra. Egaa odeeffannoowwan sooshaal miidiyaadhaan yookaan immoo miidiyaa hawaasaatiin wal qabatanii jiran maal fakkaatu? Addunyaan keenya har'a miidiyaa hawaasaatiin akkamitti ooltee wantoonni ijoon xiyyeeffannoo guddaa argatanuu maal kan jedhu nutti himuudhaaf namoomsaa Dibaasoo Istuudiyootti argamee jira. Namoo akkam oolte itti fufuu dandeessa. Galatoomaa yaatuun keenya keessumattuu sanbataa fi dilbata kana xiyyeeffannaa bal'aa kan argatee ture haga har'aatti qoqqoodamaa jiru irratti xiyyeeffata. Dhimmi jalqabaa ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed gara Baalee imaluu isaanii ni yaadatama. Piroojeektiin wal malis eebbifameetiin jira garuu iddoo sanatti misoomni kan eegameen olitti jechuudha kan mul'ate gareen ministeera muummee wajjin deemanii gaggeessitoonni biyyaa kan duraanii kan garaagarummaa siyaasaa garaagaraa keessallee wajjiniin turan amma viidiyoo gabaabduu duraan laalaa turre obbo Geetaachoo Raddaa dabalatee Baaleetti akka isaan dinqaban kan agarsiisudha. Lammata kan har'a galgalallee gad lakkifamu holqa Soof Umar keessatti sadarkaa bakka galma marii ta'utti jechaadha kan inni miidhagee argaa jiru kun dhugumatti kan hamma yoonaa bifa kanaan misoomuu ni danda'a jedhamee yaadamuun olitti ta'eeti kan hin argame jechaadha. Keessumattuu qe'ee Soof Umar keessatti bakki hadiida baaburaa ittiin deemanii imalanii bosona sana keessa kan ittiin bashannanan sadarkaa sanaatti kan inni hojjetame jechaadha. Lama immoo bakka Tulluu Diimtuu jedhamtee beekamtu yookaan immoo bakka lafa ol ka'iinsaarra haga iddoo sanaatti dhaqanii kan suuraa ka'anii pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa akkasumas immoo giiftii duree yookaan haadha warraa ministeera muummee Dr. Abiy Ahmed Zinaash Taayyaachoo fa'aa ta'uudhaan iddoo sanatti kan isaan agarsiisan Baalee kan biraa fuula Baalee fuula Itoophiyaa kan biraa kan itti arginedha jechuun danda'ama. Hedduun isaa gara xumuraatti akka dhiyaate piroojeektoonni kuni kan agarsiisudha. Egaa kun abdiin biyyatti hagam akka ifaa jiru. Lama immoo qabeenya biyya keenyaa hedduu isaatti ufumaayyuu misoomsini akkam faayidaarra kan nuti oolchine kan agarsiisudha. Amma dura kanneen akka halaalaa keellaa wancii jennee eebbisiisaa turre baay'ee dinqisiifanneera. Kan Baalee garuu dhugaa dubbachuuf kan eegameen olitti ta'eeti kan inni dhufaa jiru. Gaafa xumurame madda tuurizimii akkamii akka inni ta'uu danda'u akkasumattuu ni mul'isa. Egaa kun mata duree hedduu ta'ee misoomni Baalee daandiiwwan gara sanarratti hojjetame akkasumas immoo wantoonni haaraan bakka saannatee irratti guutummaa kanarratti hojjetaman hundumti isaayyuu baay'ee uummata dinqisiisaa jira. Si'aa'inaanis akka eegamu taasisaati kan inni jiru. Kun sanbataaf dilbata kana bal'inaan qoodamaati kan ture. Uummanni Baalee keessumattuu miidiyaa hawaasaa irratti yaa'ii guddaadhaan kan ibsataa turanii viidiyoowwan argitan yoo ta'e ministeera muummee simannaa isaanii dabalatee viidiyoowwan uummanni waraabaa ture gad lakkifamaati kan ture. Kun gammachuu uummanni misooma isaarraa argate kan agarsiisudha jechaadha. Gara dhimma biyya alaatti yeroo ceenu dhimma hidha haaromsaa fi akkasumas immoo balbala galaanaa kan Itoophiyaan kaastee jirtu wal qabatee dhimmoonni kun lamaan ajandaa ta'anii akka jiran kan arginu jechaadha. Egaa Aswaan Fooram kan jedhu yookaan immoo fooramii hidha Aswaan jechuudhaan kan har'a taa'ameeru ni jira jechaadha. Isa kanaan ministeerri dhimma alaa kan Ijiptii Reedsii yookaan immoo balbala galaanaa Reedsii yookaan galaana diimaa tiksuudhaaf mirga kan qabnu warreen balbala galaanaa sana qabnu qofaadha jechuun mata duree guddaa gochuu yaalaniiru. Kunis ajandaa Itoophiyaan asiitii kenniteef akka ta'e agarsiisa. Gama biraatiin garuu dhimma hidha haaromsaa irratti dhimmoonni isaan kaasan ogeessi siyaasaa yookaan immoo kan ofishaal jennu dhimma Afrikaa irratti ambaasadara ta'uudhaan kan hojjetaa turan Tiboor Naagiin gorsa kennaniiti kan isaan jiranii. Warri Itoophiyaa dhimma eenyummaa isaanii irratti fi dhimma faayidaa isaanii irratti nama hin dhagaan waan ta'eef Ijipt diraamaa garaagaraa dhiisaati Itoophiyaa wajjin gad taa'aati mari'adhaa kan jedhu har'a kan isaan maxxansan mata duree guddaa ta'eeti kan jiru jechaadha. Dhimma Itoophiyaa fi dhimma Afrikaa bal'inaan kan beekanidha Tiboor Naagiin. Kanaaf dhimma kana keessa galuudhaan
dhugaa jiru simattanii Itoophiyaa wajjin yoo gatteessanii mari'attanii walii galtantu irra isinii filatama jechuudhaan Twiitara isaanii irratti kan isaan barreessan mata duree guddaa ta'uudhaan qoqqoodamaati kan inni jiru. Yaatuun keenya dhimmoota kana lamaan qabattee dhiyaatte galatooma. Hayya guddaa galatoomi namoo dhimmoota gurguddaa lama kaastee keessumaa yoo dhimmi ministeera muummee Baalee taasisan addunyaa biraa keessa waan jirru yookaan immoo ardii biraa keessa waan jirru fakkaata Baalee miti. Egaa kun amma kam hojii misoomaa irratti xiyyeeffannoodhaan yoo hojjetame bakkuma beeknuu fi bakka yeroo lama sadi deemnee hojiidhaaf daawwanne akka nuti wallaallu goosuu danda'ee jira. Kun hojii guddaadha. Daawwattoonni keenya sumaanuu galgala sa'aatii 2 walakkaarraa kaasee guutuusa bakka marii taasifatan ministeera muummeef jillisaa wajjin deemanii holqa soofu marii san daawwadhaa jennaani. Egaa dhimmi haaromsaa akkasumas immoo dhimmi ulaa galaanaa Itoophiyaadhaaf dhimma duubatti deebi'uu miti ejjennoo guddaadhaan kan itti deemamaa jiru. Inni kunis ajandaa addunyaa ta'uunsaa waan sirriidha. Waan dhaloonni milkeessu jennee fuulduratti yaadna. Itti fufuus qaba jennee yaadnaatis gara fuulduraatti wantoota kana wal fakkaatan sirriitti adamsitee akka fiddu abdii guddaa qabna. Galatoomuu ulfaadhu yeroo gaarii si fayyadama. Daawwattoota keenya itti aansuudhaan ammoo qabiyyee bifa biyyaa kan ta'e raagaa haala qilleensaa guyyoota itti aanan sadan maalidha kan jedhu immoo daawwannee kan walitti deebinu ta'a. Ammas nu faana tura. kabajamtoota daawwattoota keenya sa'aatii 12 irraa kaasnee turtii sa'aatii tokko si wajjiniin taasisaati kan nuti jirru marsaa jalqabaatiin odeeffannoon bifa biyyaa keenya xumurarraan geenye jirra deebiin yeroo dhufnu garuu asaanti dhimmoota gurguddoo ajandaa biyya kanaa ta'uu danda'a baay'ee isaanii qabanne bal'inaan xiinxala bal'aa wajjiniin daawwattoota keenya wajjin turtii taasisna isa keessaa tokko seenessa waloo ijaaruu irratti biyyattiin adeemsa amma deemaa jirtu beekamaadha keessumaayyuu seenessi qeenxeen biyya kanaa gama miidhaan beekama wantoota waloomaa hedduu isaanii osoo qabnu wantoota qeenxee ta'an baay'een isaanii garuu garaagarummaa biyyattii keessatti uumanii rakkoo garaagaraas lammiilee biyyattiitti saaxilaati kan isaan turan isa kanarratti xiyyeeffannoo guddaadhaan naasofna. Egaa deebinee gaafa dhufnu dhimma kana bal'inaan kan daawwattoota keenya biraan geenyu ta'a hagasitti garuu ce'umsa booda yookaan immoo turtii isaatii daqiiqaa muraasa booda deebinee haga dhufnutti daawwattoota keenyatti nagaadhaan mannaa. Kun nyaata aadaa Oromoo Arsiiti. Micciirraa jedhama. Dhadhaa fi garbuu irraa kan dalagame. Fayyaa qaama namaatii fi keessummaa kabajaatiif nyaata dhiyaatudha. Aadaa duudhaa keenya haa jabeessinuu. ETV Afaan Oromoo daawwadhaa.
jaalala gootee ullee lama lafatti gannanyaa lafti dhuguu diddee jaalalti sabanaa laa golloliyee gaarii lafa buluu diddee. Kun ETV afaan Oromooti miidiyaa keenya. Afar Dalooluy Awaashaay Irtaaleey Alalubbadaay ETV afaan Oromoo daawwadhaa. Jijjiiramoonni kunneen ibsaa daandii irraa qofa miti. Boqonnaa jalqabaa seenaa haaraati malee. Hanguma gara fuulduraatti deemne daandii keenya irratti ijoollee keenyaaf abdii, maatii keenyaaf gammachuu, carraawwan biyya keenyaaf ifa uumantu dhalata. Fuuldurri keenya abjuu guddachuu tokkoon tokko keenya kan of keessaa qabu. Boqonnaawwan abdii dhalootaa, furtuuwwan mul'ata egeree biyyattii dhugoomsu. Mootummaa ida'amuu jechoota tarreeffaman qofa kan hin taane maatii biyyaan biyya abdii isheen kan walitti hidhan gammachuu mana keenyaa daandii guddina biyya keenyaati. Fuulli kunneen cimina tokkummaa, humna walitti qabamuu, cimina abjuu kan keessatti arginudha. Mootummaa ida'amuu kennaa maatii. Itoophiyaan dachii sabaaf sablammoonni qabeenya uumamaa hedduu wajjin qooddatanii jiraatanidha. Kanaaf ragaa kan ta'u keessaa tokko bakka dhaabbatee jiru kana. Kun hara Habaasidha. Gamni mul'atu kuni naannoo Sidaamaati. Gamni mul'atu kun immoo naannoo Oromiyaati. Amma daangaa bakka lamaan gidduu hara Habaas jedhamee beekamu bishaan gurraachaa jedhamee bakka itti waamamutti argama jechuudha. Naannoon kun hawwata tuurizimii akka roobii, simbirroota gosa hedduu akkasumas immoo qurxummiiwwan gosoota hedduu nyaataa fi oolan qorichumaaf oolan hedduu kan of keessatti qabate tuuristoonni hedduunis kan daawwatan jechaadha. Kun Itoophiyaadha. ETV afaan Oromoo daawwata. Magaalaa jaallatee dhaggeeffadhu. Arabdi akkam jirtu? Eele biraas akkasitti eegan nuti kun barre ala laffaatiisi. Eegas buutu manaas humbashi jaallatee jirti. Wanta gabaan baatii fakkaattu gabaan halkanii isin daawwachiisa. Abidda deemteen furattu ollaadhaa jedhan. Maaliif himee? Ilmi namaa baatee wannaan namaaf hin dandeenye. Innaamu? Hindhaamu rooba keessatti samma kun olaalaachis akkanuma jiraame. Tokko baaguu jiraatte. Akka jabaadha ilmaan kana guddifachuun rabbumaan nama gargaara. Aannan bareedu kun furadhu. Dhibba lamaan yoo bitte sitti hin badu. Qarshii dhibbaa fi afurtama. Wayaani oggaasha wajjin keenya naaf abbaan mana. Kana feete? Kan diddama. Sirkatti beeloftee sitti boossa hin beektu? kabajamtoota daawwattoota keenya turistii muraasa booddee deebinee dhufneerra bifa biyyaa marsaa lammataa ammas kan isin waliin turu ana saantii hasan olaanaa yaaddeessaa waliin ta'uudhaan jechuudha odeeffannoo keenya ammas ijoo isaanii dursuu eegalla.
Mufti Haji Umar Idris Abbaa Gaarii barsiisaa gaarii fi beekumsaa fi kennaa isaanii uummata Itoophiyaa maraaf kennan ta'uusaa pirezidaantii Taayyaa Asqasillaasee sirna gaggeessaa isaan irratti dubbatan. Rakkoolee waliigaltee biyyaalessaa irratti dhiibbaa uumuun qoqqoodinsa hammeessuun guddina qucarsan keessaa tokko seenessa qeenxee ta'uun himame. Itoophiyaan gama dinagdeenis ta'ee misooma bu'uuraatiin hojiiwwan hojjechaa jirtu biyyattii irra darbee biyyoota ollaa fi addunyaaf fakkeenya kan ta'edha jedhama. Daawwattoota keenya kunneen oduu ijoo galgala kanaaf qabannedha. Kallattumaan gara odeeffannoo gaggabaaboo qabannee dursuun kan eegallu ta'a. Ayyeen odeeffannoo gaggabaaboo keenya kan jalqabaatan paatriyaarkiin mana amantaa Ortodoksii Itoophiyaa Abuna Maatiyaas du'aa pirezidaantii mana marii dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa duraanii Muftii Haji Umar Idrisiin gadda isaaniitti dhaga'ame ibsani. Abuna Maatiyaas ergaa gaddaa isaanii kanaan Muftii Haji Umar Idris nama bilchaataa biyya jaalatu uummata kabajanii fi abbaa dhalootaa turanii jedhani. Du'a isaaniin gaddi guddaa itti dhaga'amu kan ibsan Abuna Maatiyaas maatii isaanii hordoftoota amantaa Islaamaa fi uummattoota biyyattii maraaf jajjabina hawwaniiru. Bifuma wal fakkaatuun ibsa gaddaa kan baasee Bataskaanni Kaatoolikii Itoophiyaa Muftii Haji Umar abbaa namoota hedduu fakkeenya nagaa fi tokkummaati jedheera. Gumiin Phaaphaasota Bataskaanichaa ergaa gaddaa kanaan maatii isaanii fi firaaf aantee isaaniitiif akkasumas hordoftoota amantaa Islaamaa fi Itoophiyaanota maraaf jajjabina hawwaniiru. Kaawunsiliin Bataskaanota amantoota Wangeelaa Itoophiyaas bifuma wal fakkaatuun du'aan addunyaa kanarraa boqochuu Muftii Haji Umar Idrisiin gaddatti dhaga'ame ibseera. Pireezidaantoonni naannolee du'aan addunyaa kanarraa boqochuu pireezidaantii mana maree dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa duraanii Muftii Haji Umar Idrisiin gadda guddaa itti dhaga'ame ibsan. Pireezidaantiin naannoo Somaalee Mustafee Mohaammed gadda du'aa Muftii Haji Umar Idrisiin itti dhaga'ame ibsuudhaan maatii isaanii, jaallattoota isaanii fi firoottan isaaniif akkasumas Itoophiyaanota maraaf jajjabina hawwaniiru. Fakkeenyummaan abbaa amantummaa akkasumas immoo kutannoon amantaa isaaniif qaban namoota hedduu fakkeenya ta'ee itti fufasii jedhaniiru. Pireezidaantiin naannoo Affaar Awwal Arbaa gama isaaniitiin Muftii Haji Umar Idris addunyaa kanarraa boqochuu wayitaa dhageenyu gadda guddaatu nutti dhaga'ames jedhaniiru. Muftii Haji Umar Idris hoogganaa fi fakkeenya wal danda'u nageenyaa fi waliin jireenyaati jedhaniiru. Uummata biyyattii maraafis jajjabina hawwaniiti jiru. Pireezidaantiin naannoo Beenishaangul Gumuz Ashaadlee Hasan du'aa Muftii Haji Idrisiin gadda itti dhaga'ame ibsanii firaa fi maatiiwwan isaaniif jajjabina hawwaniiru. Pireezidaantiin naannoo Amaaraa Aragga Kabbada Muftii Haji Umar Idris nageenya biyya isaaniitiif tokkummaa uummata isaaniif qajeelummaan kan hojjetan akkasumas abbaa dhala nama hundaa obsa barsiisanidha jedhani. Pireezidaantiin naannoo Kibba Itoophiyaa Xilahuun Kabbadee fi kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebees du'a Muftii Haji Umar Idrisiin gadda itti dhaga'ame ibsaniiru. Itoophiyaa fi dhaabbanni mallaqaa addunyaa IMF misooma gabaa kaapitaalaa Itoophiyaa cimsuuf tumsuun hojjechuuf kutannoo qabaachuu ibsaniiru. Walga'iin dhaabbata mallaqaa addunyaa fi baankii addunyaa Waashingtan DC'tti ta'ameera. Bulchaan baankii biyyaalessaa Itoophiyaa Dr. Iyoob Takkaaleny walga'ii kanaan cinaatti hooggantoota olaanoo gabaa kaapitaalaa dhaabbata mallaqaa addunyaa waliinis mari'ataniiru. Marii kanaanis Itoophiyaa fi dhaabbanni mallaqaa addunyaa gama imaammata moonitarii gabaa kaapitaalaa fi misooma bu'uura faayinaansii dabalatee tumsa dameelee biroon qaban cimsuudhaaf kan hojjetan ta'uu isaanii mirkaneessanii. Bulchaan baankii biyyaalessaa Iyoob Takkaaleny marichaan jijjiiramoota riifoormii dinagdeetiin dhufan kan ibsan yoo ta'u, baankiin biyyaalessaa dandeettii dhaabbilee faayinaansii cimsuu hammattummaa mirkaneessuu fi bu'uuraalee misoomaa faayinaansii ammayyeessuuf xiyyeeffannoon hojjechaa jira jedhaniiru. Deeggarsi dhaabbatichi ce'umsa dinagdee Itoophiyaa fi deeggarsa ijaarsa dandeettii raawwii imaammataaf taasisu cimsee akka itti fufuufis gaafataniiru.
Marichaan Itoophiyaa fi dhaabbanni maallaqa addunyaa IMF misooma gabaa kaapitaala Itoophiyaa cimsuudhaaf tumsaan hojjechuuf kutannoo qabaachuu isaa ibsaniiru. mootummaan naannoo kibba Itoophiyaa magaalota fakkeenya tajaajila ammayyaa gochuudhaaf xiyyeeffannaan kan hojjetu ta'uu pireezidaantiin naannichaa Xilahuun Kabbadaa ibsaniiru. Pireezidaantiin naannichaa godina Walaayittaa magaalaa Arakkaattuu tajaajila mana qopheessaa tuttuqaarraa bilisaa ta'ee jalqabsiisaniiru. Ammayyummaa magaalotaatiif kenniinsa tajaajilaa fooyyessuun murteessaadha kan jedhan pireezidaant Xilahuun hojiin tajaajila mana qopheessaa ammayyeessuu magaalota biroottis kan itti fufu ta'uu isaa dubbatanii. Ammayyummaa magaalotaaf kenniinsa tajaajilaa fooyyessuun murteessaadha kan jedhan pireezidaant Xilahuun hojiin tajaajila mana qopheessaa ammayyeessuu magaalota biroos kan itti fufu ta'uu ibsaniiru. Kantiibaan magaalaa Arakkaattuu Xibaabuu Saamu'eel gama isaaniin tajaajila mana qopheessaa dadhabbii uummataa xiqqeessuu cimsuun itti fufsiisuudhaaf xiyyeeffannoon kan hojjetamu ta'uu ibsaniiru. Sagantaa kanarratti manneen jireenyaa harka qalleeyyiif ijaaramanii fi manneen qorichaa uummataa eebbifamaniiru. Foorumii xaanaa guyyoota booda gaggeeffamuuf gama hundaan qophiin taasifamuu qajeelchi waliigalaa poolisii naannoo Amaaraa beeksiseera. Foorumii xaanaa 11ffaa mata duree Afrikaa sirna jijjiiramaa addunyaa keessatti jedhuun taa'amuuf qophii taasifame ilaalchisuudhaan waltajjiin marii qaamolee nageenyaa magaalaa Bahar Daaritti taa'ameera. Waltajjii marii kanarratti kan argaman hoogganaan koominikeeshinii fi quunnamtii uummataa qajeelcha poolisii naannichaa koomishinarri itti aanaa Kinduu Wandee foorumii xaanaa guyyoota booda taa'amuuf gama hundaanuu qophiin barbaachisoo taasifameera jedhaniiru. Keessummoonni foorumii kanarratti hirmaatan turtii isaaniin yeroo gaarii akka dabarsan gochuuf murteessuu ta'us ibsaniiru. Kanaafis qaamoleen nageenyaaf tasgabbii isaanii mirkaneessuudhaan uummanni magaalaa fi naannichaa ammoo simannaa gaarii taasisuun kan irraa eegamu ta'uunis ibsameera. Kana milkeessuudhaafis koreen hundaa'ee xiyyeeffannoodhaan hojjetamaa jiraachuus ibsanii. Foorumii kanarratti namoonni 200 ol ni hirmaatu jedhamee kan eegamu yoo ta'u, foorumichi onkololeessaa 14 haga 16 kan geggeeffamu ta'uun ibsameera. Hojiin godaansaa lidilee naannawaa baha Afrikaatti mul'atu qindoominaan ittisuu cimsee kan itti fufu ta'u gurmuun misooma biyyoota Afrikaa bahaa IGAD hubachiiseera. Walga'iin ministeerota hojjetaa hojii fi godaansaa hojjettoota sadaffaa IGAD Keeniyaa Naayiroobiitti eegalame. Walga'ii kanarratti ministeeronni hojjetaa fi ministeeronni dhimma alaa biyyoota miseensa IGAD ogeessonni dhaabbanni godaansaa addunyaa, dhaabbanni hojjettoota addunyaa, gamtaan Awurooppaa fi dhaabbileen misoomaa kanneen biroos argamaniiru. Walga'ii kanaanis haala waqtaawaa godaansaa fi akkaataa godaansaa alidilee karaa galaana diimaa taasifamu ittisuun danda'amu irrattis xiyyeeffatameera. Hidhata daddabarsa namoota seeraan alaa kutuu fi nageenya lammiilee godaansaan biyyoota adda addaa jiranii akka mirkanaa'u gochuu irratti xiyyeeffachuun mari'atameera. Lammiilee kana karaa seeraan qabeessa akka hordofanii fi rakkoo dinagdee dabalatee dhimmoota godaansaaf kakaasan fala akka argatan gochuuf xiyyeeffannoon hojjetamaa jiraachuunis eerameera. daawwattoota ETV Afaan Oromoo hordofuu irratti argamtu odeeffannoowwan biyya alaarraa argannetti ceenirra.
Hooggantoonni olaanoon Chaayinaa karoora misoomaa waggaa 5 baasuun magaalotaaf muummee biyyattii kan taate Beejingitti walgahii murteessaa guyyaa har'aa eegalaniiru. Yaa'ii kanaan wixinee karoora dursee qophaa'e irratti guyyoota 5f mariin cimaan akka gaggeeffamutu himame. Kana malees yaadota ka'umsaa dhiyaatan galteewwan itti dabalanii gabbisuun karoora qophaa'e akka raggaasisu ni eegama. Karoorri raggaasifamu akka lakkoofsa Awurooppaa bara 2026 irraa eegalee haga bara 2030tti hojiirra oola jedhameera. Karoorichi kallattii eegaree misooma Chaayinaa kan akeeku ta'us haga yeroon hojiirra oolmaan isaa dhiyaatutti icciitiin akka qabamu himameera. Haa ta'u malee karoorri misoomaa daawwattoota dhuka oduu irra geenyee jirra. Dhuka oduu keenyaan immoo xiyyeeffannoo addaatti kennee dhimma ilaalluu keessaa filannee kan isin biraan geenyudha. Akkuma jalqaba kaasnee dhimmi seenessa waloo akkasumas seenessa qeenxee ajandaa guddaa ta'ee sadarkaa biyyaatti irratti mari'atamaa kan jirudha. Koomishiniin marii biyyaalessaas kanuma irratti hundaa'uudhaan ijaarama seenessa qeenxeetiin waggoota dheeraadhaaf ture gara seenessa walootti fiduudhaaf marii bal'aa taasisaa tureera waggoottan sadan darban keessatti jechuudha. Xiyyeeffannoon keenya guddaan kan irratti xiyyeeffata. Ayyeen egaa akka biyyaatti hirmaannaa yookaan birmadummaa biyyattii gama hundumaan mirkaneessuudhaaf akkasumas daangaawwan ishee eeguudhaaf hirmaannaan uummata kamiyyuu as keessatti kan jirudha jechuudha. Garuu adeemsa waggaa 7 duree yookaan immoo mootummaa jijjiiramaan dura ture keessatti ammoo seenessi qeenxee biyyattii egaa balaa guddaarraan sadarkaa ga'uurra gaheeti kan ture. Sababiin isaas tumsa waloodhaan biyyattiin ijaaramtee kan isheen as geesse garuu olaantummaa gama tokkoon jiru qofaa harkisanii deemuun yeroo baay'ee ni mul'ata. Adawaa fakkeenya godhachuun ni danda'ama ture. Ammarratti garuu seenessa qeenxee hawaasa rakkoolee garaagaraaf saaxilaati kan inni ture. Inni kun immoo garaagarummaa hawaasa gidduutti uumee qooda wal fakkaachuu fi waliin ta'anii injifannoowwan garaagaraa galmeessuu keenya dhaadheessu namni gara dhuunfaa isaatti yookaan immoo gara seenessa qeenxeetti akka harkifatu taasisee jira. Awwaluseen dhimma kanarratti bal'inaan ni balballoomsa. Keessumaayyuu rakkoolee waliigaltee biyyaalessaa irratti dhiibbaa uumuudhaan qoqqooddii hammeessanii guddina biyyattiin silaa gahuu irra geessu quucarsan keessa seenessi qeenxee isa tokkodha nuun jedha. Egeree biyyaa bu'uura cimaarra dhaabuu fi tokkummaa biyyaalessaa cimsuudhaaf immoo seenessi waloo barbaachisaa akka ta'e sirriitti kaasa. Hayyeen egaa kanuma bu'uura godhachuudhaan immoo egaa Itoophiyaan ijaarsa seenessa waloo biyyaalessaaf xiyyeeffannoo addaa kennuun akka qabdudha kan himamu jechuudha. Awwaluseen bal'ina isaa qindeessee jira, haa hordofu. Itoophiyaanonni seenaa keessatti gadaas gaddas waliin qooddataniiru. Diina alaa weeraraaf daangaa isaanitti ce'ee waloon qolataniiru. Kanaaf injifannoon Adwaa addunyaa guutuu raajessee agarsiiftudha. Garaagarummaan keessoo komii fi mufiin jiraatus bu'aa ida'amuu gaafa rakkootiif Adwaan ragaadha. Akkuma Adwaaf gaarreen kaaba Itoophiyaatti xiqqaa guddaan miilaaf fardaan duulee wareegama lafeef dhiigaa kafalee goobaan gale yommuu barri darbee daangaan baha Itoophiyaa tuqames ta'eedhuma wal fakkaatutu uumame. kallattii hundaan irreen Itoophiyaa ida'amee adda bahaatti walgahee kaarraamaarraa irratti diina unkuree injifannoo abbootii isaa dhaaluu qabatamaan mirkaneesse. Daangaa biyya isaa dallaa dhiiga fi lafeen tiksee dhalootatti ceesise. Itoophiyaan akkuma injifannoo fi qaroomina hedduun eeramtu beela fi gadadoodhaanis waamamaa turuun hin haalamu. Waraanni Adwaa eegalamuuf waggaan 8 hafu Itoophiyaan roba dhabdee caama hamaaf saaxilamte. Dacheen magariisummaa lagattee namaa sa'a baalaa biqilaa ofirraa harcaafte. Beela hamaa lammiilee hedduudhaaf saaxile kana dandamachuun kan danda'ame iddoo fooyyee qaburraa sanyii filoon walii firphuun ture. Itti aansuun beelli hamaan Itoophiyaa mudate bara mootii Hayila Sillaaseeti. Keessattuu kutaalee kaaba biyyattii Tigraay fi Walloo beelichaan miidhamuun dararaa hamaaf saaxilaman. Birmannaa biyyoota alaan dabalatatti lammiin biyyattiis lammii isaa beela oolchuuf waan qaburraa hiixateera. Kanneen beela jalaa itti godaananis ooyiruu qoodee fi waliin jiraatee waliin ijaarrateera. Itoophiyaanonni akkuma waloon biyya isaaniif wareegama kafaluun beekaman aadaa hedduu kan waliin qooddatan teessuma lafaan kan walitti hidhaman yaada fi yaadamaan kan firooman burqaa tokkorraa dhuganii loon isaanii laggeen waloo obaasanii gaafa quufaa waliin gammadanii bara caamaa walitti godaananii rakkoof gadadoo waliin kan dabarsan obbolummaa siyaasni hin diigne siidaa tokkummaa bubbeen jibbiinsaan buqqifne waliin dhaabbataniiru. Haa ta'u malee calaqqeewwan Itoophiyaa gonfoo seenessa waloo qeenxeetti qixxeessuun qaroomina waloo gandaan qaacessuun dhimma Itoophiyaanota afaan wal wallaalchisee seenessa biyyaalessaa qucarseedha.
qaroominni bulchiinsa sirna gadaa calaqqee beekumsa mandhaalee Itoophiyaanotaati bara dursanii yaaduu fi yaadaan ititanii gurmaa'uu mul'isa. Siidaan Aksum barri gadi hin qabne agarsiiftuu ol ka'iinsa qaroomina Itoophiyaati. Bataskaanni Laallibalaa dhagaa tokkorraa bocame raajii ogummaa harkaa Itoophiyaanonni addunyaaf gumaachanidha. Dallaan Jaagol, Masarri Gondar, Holqi Soofumar faayota Itoophiyaa miidhagina gonfachiisanidha. teessumni lafaa ol ka'an akka gaara Raasdaashinii fi Tulluu Diimtuu lafti diriiraan baha Itoophiyaa qorri saannatee ho'inni daalool dho'iinsi volkaanoo Eertaallee bifa biyyaati. Ayyaanni Irreechaa Cambalaalaan Ashandaa fi Ashandiyyee fi kanneen biroos halluuwwan heddumina Itoophiyaati. Yeroowwan garagaraatti halluuwwan miidhagoo kanneen daldala siyaasaa yaad maleessaan seenessa qeenxeen qircuun busheessuuf yaalutu mul'ata. Gonfoo biyyaalessaa irraa mulquun ruufa gandaan maruun xiqqeessuuf yaalama. Halluu biyyaa daldala siyaasa qeenxeen yarsuuf hojjetamaa tureera. Kun ammoo Itoophiyaan seenaa boonsaa qaroomina dinqisiisaa gootota biyyaalessaa utubaa har'aaf kaleessaa osoo qabdu akka muka jirman qabnee simboo irraa mulqee akka biyya seenaan qabneetti bara baraan gitintirsee tarkaanfii dhoowwee marmartoo keessaa akka hin baane gaadhi'ee qabeera. Maarree marmartoo kana keessaa ba'uuf falli maali? Kitaabni mootummaa ida'amu ministeera muummee Abiyyi Ahmadiin barreeffame falli isaa seenessa waloo biyyaalessaa ijaaruudha jedha. Kitaabichi seenessi humna cimaa qabaachuu eera. Yoo sirnaan itti fayyadamne ummata araarsuun biyya ijaara. Yoo karaan taaneen dhimma itti bahame ammoo ummata wal nyaachisuun biyya gatii kafalchiisa. Seenaan seenessaaf ka'umsa ta'u dhawaatuma umriin dheeratuun jallatu akka malu kitaabichaan akeekaniiru. Fuula 346ffaa kitaabichaa irratti akkas jedhu. Hiddi mukaa hanguma gadi fagaachaa deemu tokkoon tokkoon isaa du'aa yoo deemu hidda mukichaa kan durii argachuun salphaan ta'u akkuma kana seenessa kaleessa irraa ka'u osoo makaa hin godhatin argachuun rakkisaadha. Bu'uuruma kanaan kanneen seenessa qeenxee dhaadheessan gabaa siyaasaatti seenuun seenessa qeenxee gabaa isaaniif mijatu biifuun seenessa waloo akka faalan eera. Kun ammoo qaamolee siyaasaa yaada maleessa hordofaniif carraa gabaa siyaasaa guddaa kan uumuuf ta'a. Aadaan siyaasaa badaan kun ammoo waggootaaf Itoophiyaa gaadhi'ee akka hin tarkaanfanne hidhee akka hin utaalle takaalee qabeera. Maraamartuu kana keessaa ba'uuf seenaa fi seexaa kaleessaa qofa osoo hin taane seenaa fi seeneffamni har'aas gahee qaba. Hidhaan haaromsi guddicha Itoophiyaa as keessatti ol ka'ee ol ka'iinsa biyyaaf eerama. Milkaa'ina waloo agarsiiftuu irree edaamu cichoomina uummataa xiiqii barootaa tokkummaa Itoophiyaanotaa adwaa dhalootaa seenaa fi seenessa goototaa ta'ee bara baraan seeneffamaa jiraata. Injifannoo waloo itti aanuuf onnachiiftuu ta'ee eerama. Itoophiyaan kaleessa diinotaaf hin jilbiiffanne gootota weerartoota ijibbaachisan kumaa kitilaan biqilchitee abbootii amantaa akka Abuna Phexros biyya isaaniif wareegaman horatte ilmaan miila duwwaan injifatanii alaabaa ishee ol qabaniin addunyaa raajessite. Haala kanaan seenessa waloo biyyaalessaan seenessa qeenxee yaraa ofirraa hurguftee heddumina gonfattee faayaa fi dafqa ilmaan isheen kuulamtee misooman utubamtee obboloota ishee Afrikaaf fakkeenya taatee bara baraan jiraatti. seenessi qeenxee haala kamiin seenessa walootiin jijjiiramaa akka jiru awwalu seen akkaataatti barbaadamuun sirriitti nutti himee jira. Itti fufna kabajamtoota daawwattoota keenya ammas dhimmoota ajandaa gurguddaa qabanne keessaa hin baane kanuma keessatti kan itti fufnu ta'a. Dhimma Itoophiyaan gama dinagdeetiin immoo hojiileen ishiin hojjette maal fakkaata kan jedhu immoo gara ilaaluutti kan ceenu ta'a. Itoophiyaan gama dinagdeetiinis ta'e misooma bu'uuraatiin hojiiwwan hojjechaa jirtu biyyattii irra darbee biyyoota ollaa fi addunyaatiif fakkeenya gurguddaa kan ta'u ta'uusaa ifatti argaa jirra. Egaa keessattuu piroojeektiiwwan yeroo dhiyoo as ifoomaa jiran ammoo carraa dhaloota irraa kan bal'isanii fi egeree lammiileef kan murteessan ta'uun ibsameetii kan jiru Wasanii Amaareetu qindeesse. እኛ ከጅምሩ እንደምናሳካ እናምናለን። ኑቲ jalqabarraa akka milkeessinu ni amanna. Jalqabarra milkeessuu qofa osoo hin taane waaqnis akka nu gargaaru ni amanna. Har'atti garuu xumuruu akka dandeenyu kan hin fudhanneef milkeessinee waan agarsiifneef arguun amanuudha akkuma jedhamu. Hanga ammaatti kanneen arguuf hubachuu hin dandeenye amma yeroo waliin deemaa argaa. የተሰወረባችሁ ንቁ ጊዜ እንዳያልፈባችሁ yaadamni ida'amuu hojii sadarkaa karooraatiin jalqabame fiixaan baasuuf jecha qofa osoo hin taane gochaan kan raawwatuu fi dhaloonni karoora hojiitti akka hiiku kan barsiisu madda raawwiti. Eebba hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa hordofuun ijaarsi piroojeektoota gurguddoo ministeera muummee Abiyyi Ahmadiin jalqabsiifaman dandeettii biyyattiin piroojeektii gurguddoo ofiin raawwachuuf qabdu kan agarsiisudha. Mootummaa ida'amuutiin karoorri qabatamaatti hojiitti kan jijjiiramuu fi imalli daandii guddinaa biyyattii kan itti saffisuudha. Yaadama ida'amuu ministeera
ministeera muummee Abiyyi Ahmediin pirojektoonni boba'aa fi xaa'oo naannoo Somaaliitti akka eegalaman wayita ifoomsan eeranii turan. Kun immoo lammiilee biyyattii dammaqsee qabeenya uumamaa biyyattiin ittiin beekamtu akka fayyadamtuuf xurree akeeke. Akka biyyaatti bulchiinsonni darban karoora qabeenya uumamaa biyyi qabdu fayyadamuuf karoorsuun qabatamaatti hojiitti hiikuun rakkoo ture. Kunis biyyattiin jaarraa tokko oliif hiree qabeenya uumamaa isheetti fayyadamuu daangessee jira. Dhaloonni ida'amuu garuu barmaatilee akkasii fooyyessuudhaan addunyaa ammaatiin wal simsiisee karoora hojii qabatamaatti jijjiiruun kaayyoo isaa ijoo akka ta'edha ministeerri muummichaa kan hubachiisan. Itoophiyaan gama dinagdeen ta'ee misooma bu'uuraan hojiiwwan hojjechaa jirtu biyyattiirra darbee biyyoota ollaa fi addunyaafis fakkeenya kan ta'edha jedhu ministeerri muummee. Karoora hunda galeessaa fi hojii addunyaa madaaluun jiruuf jireenya lammiilee jijjiiruun seenaa yoomillee hin dagatamne hojjechuun dhalootaaf gumaachinas jedhan. Pirojektoonni hojjetaman immoo gati qabeessa kan ta'an bara baraatti leellifamaa kan jiraatan ta'uu akka qabanidha kan dhaaman. Bu'uuraalee misoomaa mijeessaa manneen jireenyaa lammiilee hojjechuun biyyattii rakkoo keessaa baasuuf xiyyeeffatamuus kaasan. ከ1.5 ሚሊዮን በላይ ቤት እንገነባለን ያልነው manneen jireenyaa miliyoona 1.5 ol ni ijaarra yeroo jennu rakkoolee jiruu fi jireenya lammiilee hammeessan muraasanii furra jechuudha. Inni biroo geejjibadha. Baasii geejjiba magaalattii 50% hir'isuun lammiileen baasii xiqqaan bahanii hojii isaanii hojjetanii akka galaniif kan deeggaruudha. Inni sadaffaan anniisa yoo oomishnu ifaafis waan deeggaruuf boba'aan nyaata bilcheessuuf geejjibaaf akkasumas oomisha anniisaa garagaraaf waan ooluuf faayidaa hedduu kan qabudha. ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታ ያለው ጉዳይ ነው ማለት ነው። Fakkeenyaaf biyyoota akka Raashiyaa fi Chaayinaa hordofuun xurree guddinaa rogdanuu biyyoonni kunneen galmeessisan irra imaluun murteessaadhas jedhan. የአንድ ኪሎ ሜትር መጨረሻ የሁለተኛ ኪሎ ሜትር መጀመሪያ ነው። dhumni kiiloomeetira tokkoo jalqabbii kiiloomeetira lamaati. Kiiloomeetirri inni tokko hidha haaromsa guddicha Itoophiyaati. Kiiloomeetirri lammataa ammoo piroojeektota haaraa eegalleedha. Piroojeektota kanneenis waggoota 3 kan hin caalle keessatti xumuruun kan eebbisiifnu ta'a. Rakkoolee xixiqqoof furmaata xiqqaa barbaaduun rakkinicha hunda irraan furu. Mootummaa ida'amuutiin ifatti akkuma ibsineen rakkoolee xixiqqoof furmaata guddaa barbaaduun furanii irra utaaluun bira darbuudha. Kanaaf immoo Raashiyaan yeroo rakkoon hedduu jirutti teeknooloojii niwukilaraa kan ifoomsite. Chaayinaanis bara 1949 bilisa yeroo baatu teeknooloojii garagaraa kan ifoomsitee fayyadamuu kan eegalte. Itoophiyaanis piroojeektota miiggaa eegalte rakkoolee xixiqqoof furmaata bal'aa barbaaduunii fi rakkinicha furuun fuulduratti utaaluu kan itti fuftu ta'a. እና ችግሮች በርቀት እንዲከተሉን የሚያደርግ ነው። Baay'ina lammiilee biyyattiin yeroo ammaa qabdu kanaan daandii kaleessarra deemuun guddinni fi jijjiiramni galmaa'uu hin jiru waan ta'eef sochiin toora ida'amuutiin eegalamee dirree taphaa jijjiiree kana saffisiisuun yaadama ministeera muummeeti. 130 ሚሊዮን ህዝብ ያላት ኢትዮጵያ lammiilee miliyoona 100 fi miliyoona 30 kan qabdu Itoophiyaan daandii kaleessaan deemtee rakkoo ishee furuun biyya badhaate ta'uu hin dandeessu. Akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 1920 waggaa 105 kaampaaniin Ameerikaa Itoophiyaa keessa boba'aan yoo jiraate jedhee qorannoo kan eegale. Bara 1940 ammoo boba'aan jiraachuu hubachuun bara 1971tti boolli jalqabaa qotameera. Waggoota kanneen yoo fudhattan ammoo boolli jalqabaa erga qotame waggaa 50 qorannoon erga eegalame ammoo waggaa 105. Biyyoonni har'a boba'aa baasuun badhaadhanii fi jireenya lammiilee jijjiiran hundi yeroodhuma kana ture qorannoo kan eegalan. Nuti garuu baay'ee waan duubatti hafneef inni tokko yoo dhufu isa tokko diigaa boolla waggaa 50 qotame gara dinagdeetti osoo hin jijjiirin turree jirra. Nuti kaanee ni hojjanna jennaan hojjechuu akka dandeenyu hidhi haaromsi guddicha nutti agarsiisee jira. Badhaadhina Itoophiyaa dhugoomsuun dirqama lammiilee Itoophiyaa hundaa fi lammiilee biroo Itoophiyaa jaallatan hundaati. ሀገር ወዳድ ኢትዮጵያን ወዳጅ ከሆኑ ሌላ ዜጎች ጭምር የሚጠበቅ ተግባር ነው። Hayyeen kabajamtoota daawwattoota keenyaan waliin jirtaniif galatoomaa isiniin jenna. Ammas odeeffannoon keenya itti fufa. Egaa olaanaa dhimma bishaan irratti kan xiyyeeffannu ta'a. Kunis egaa lafee dugdaa biyyattii yookaan ammoo ispaayinaal koordii biyya keenyaati yoo jenne waan wal gaafachiisu miti. Keessaa yoogaa dhimma kanarratti waan bal'inaan qindeeffattee qabdamee waa jedha. Bishaanonni lamaan yookaan immoo afaan Oromootiin bishaanota hin jedhamu. Bishaan ofuma isaayyuu baay'eedha waan ta'eef dhimma bishaan lamaanii yoo jennu miidiyaadhaan daawwattoonni keenya karaa hedduudhaan dhagaaniiru jennee yaanna. Dhimma galaana diimaa yookaan immoo ulaa galaanaa Itoophiyaan argachuu barbaaddu akkasumas immoo hidha haaromsaatiin kan wal qabatudha yeroo baay'ee bishaan lamaan yeroo jennu. Egaa bishaanonni kun lamaan Itoophiyaadhaaf dhimma murteessaadha. Gam tokkoon isa tokkoof harka gashannee jirra. Irraa waan barbaannu argachuu eegallee jirra. Gama biraatiin immoo dhaloonni milkeessuudhaaf ciniinnatee kan itti deemaa jiru ta'uusaa daawwattoonni keenya ni beeku jechuudha. Kun immoo akkuma jalqaba kaastee dhimma xiyyeeffannoo guddaa barbaaduu fi lafee dugdaa dinagdee biyya keenyaa ta'ee dhaloonni boruuf taanni milkeessa jenneetti abdannudha. Egaa hundaafuu dhimmi bishaanota kana lamaanii maaldha kan jedhu
Anumatu affeerama akka bire. Hayyeegaa itti fufuu dandeessa jedhe. Seenaa biyya kanaa keessatti afoolaan darbees mammaaksaan dhalootaa dhalootatti darbee dhufe. Inumaayyuu qabeenya guddaa biyya kanaa ta'e osoo jiru hawaasni garuu afoolaan komata. Biyyoo isaa dhiqee dachee isaa qullaatti jalaan bisuu isaatiif waaqaaf lafatti darbee isa himata. Kun seenaa dhugaa lammiilee Itoophiyaa fi Abbaay gidduutti waggootaniif turedha. Gama biraatiin bara tokko qabeenya guddaa biyya kanaa sirna argansuu somba dinagdee biyya kanaa kan ture. Boodarra garuu fedhii siyaasaatiin faayidaan biyyaalessaa kan ittiin jijjiirame. Itoophiyaan ulaa galaanaa dhabdee dogoggora seenaatiin hanga har'aatti balballi kan itti cufame. Dhaloonni kaleessaa laga qabeenya biyyattii dabarsee ollaadhaaf kennu kana dhaabuudhaaf karoorsee irratti hojjechuu eegale. Mootummaan jijjiiramaa immoo humna abdii ibsaa qabate. Garuu immoo gidduutti dhumuudhaaf adeemu deebisee humnatti dabalee seenaa kaleessaa fi gaabbii hambise. Abbaay ijoollee biyyaa waliin deebisee walitti araarse. Osoo jennu biyyi keenya Itoophiyaa fi bishaan hariiroo akkamii qabu? Qabeenya kanatti Itoophiyaan hangam fayyadamte? Ministeera muummee Dr. Abiy Ahmed isa kanarratti waan jedhan qabu. የውሃ እውነታ የሀገራችን ደግሞ ሁኔታ እንዴት ይታያል? ውሃና ኢትዮጵያ እንዴት ይታያሉ ያላችሁ እንደሆነ dhugaan bishaanii fi haalli biyyattii akkamiin ilaalama? Itoophiyaa jechuun dachee bishaaniin marfamte. Garuu ammoo biyya bishaan dheebottuudha. Biyyi keenya osoo bishaan hedduu qabduu maaliidhaaf rakkoof saaxilamti? Garbi Hindii gara jalaan, galaana diimaan gubbaan kan marfamteedha. Kanaaf maaliif bishaan rakkoo nutti ta'e? እንደኛ የሚዘንብለት ሀገር ስንት አለ? Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed gaabbii waggoota dheeraa booda hidhaaromsa Itoophiyaa lammiilee biyyattii waliin haala ajaa'ibsiisaa ta'een milkeessanii. Eegaan komii fi afoola keessaa baanee kan hojjennee dhugoomsineen boonuun kan caaluuf karoorsuun ammaa jedhanii. ዳግም አድዋ በጉባ ላይ በዚህ ትውልድ በመሰራቱ Adawaa lammaffaan dhaloota kanaan hojjetamuu isaatiin barri kadhaa fi seenaa qofa lakkaa'uu hafee Itoophiyaan waan ishee barbaachisuun yeroo itti mul'atturra geenyeerra. Kaleessi yoo dilbata ture wixata akkuma ta'u dura ganama turee sana booda sa'aatii booda akkuma ta'u akkuma kana badhaadhinnii fi guddinni Itoophiyaa kan hin hafneedha. የኢትዮጵያ ብልጽግናና የኢትዮጵያ ልክ አይቀሬ መሆኑ ነው። Itoophiyaan madda bishaan Abbaay dhibbeentaa 85 oliitiin fayyadamummaa bishaan kanarraa garuu waggootaniif fagaattee turte. Kun dhaloota keessatti inaaffaa guddaa uume. Bu'aan isaas kunoo mi'aawaa fi miidhagaa ta'ee argame. Parsantii 85 ol Abbaay Itoophiyaa keessaa kan inni maddu ta'us gahee akka hin qabnetti ilaalamaa turte biyyi keenya Itoophiyaan. Hamma garuu cimina ilmaa ishiitiin hooggantoonni keenya cimanii koomitiimantii guddaadhaan of kennanii akka Abbaay seenaa lammaffaa Itoophiyaa keessatti galmeessuu ta'eera. Kana ji'opolitiksii isaa guddaadha. Iskooppii isaa guddaadha. Sana eeggachuun duubatti deebi'uu dhabuun nurra jiraata waan ta'eef kanaaf siyaasa gaanfa Afrikaa keessattuu kan biyyoota yaa'a gadii kana harka kennachuun nurra hin jiraatu. Bishaan kun lamaan dinagdee Itoophiyaatiif utubaa guddaadha. Isa tokkoon humna ibsaa guddaa arganna. Indaastirii fi oomishaalee keenya ittiin guddifanna. Isa biraatiin immoo oomishoota keenya keessaa gara alaatti akkasumas oomisha alaa barbaannu gara keessaatti ittiin galchanna. Keessumattuu ulaan galaanaa seenaa keessatti waan dogoggoraan dhabne ta'us ammatti Itoophiyaadhaaf dhimma murteessaadha. Waan holistik ta'e sana waan walii galaan birmadummaa biyyaa ittiin tikfachuun danda'amu, qabeenya biyya kanaa ittiin alergatanii alaas galfachuun danda'amuu fi fedhii namoota biyya kanaa fuulduree dandamachuu danda'an mara kan of keessatti qabate jechuudha. Ulaa galaanaarra Itoophiyaan gaafachaa jirtu. Qabeenya jijjiiruu santu jechuudha. Kana political interestii national interestiin jijjiiramaa ture jechuudha. National interestii biyyaa fuudhanii dabarsanii kennanii political interestii seef godhachuuf kan mootummoonni darban kan godhani kun dogoggora seenaati jechuudha. Dogoggora seenaa kana immoo dhaloonni hamma deeffachuu akka qabutti kan nan amanu. Kallattiin guddina biyya keenyaa saffisa duubatti deebi'uu hin dandeenye irratti argama. Dhaloon ammaa immoo isa kana hubachuudhaan humna toruutu irraa eegama. Ani wanni natti mul'atu egereen keenya baay'ee fooyya'aa akka ta'edha. Har'a haalli biyyattiin itti jirtu
daandii mo'ataarra tiraakii sirriirra jiraachuu ishee natti mul'ata. Ammatti bishaan isa tokko kallattii irraa maqee ture gara bakka isaaf maluutti deebisneerra. Badhaadhina waloo biyyattiif dhimma murteessaa kan ta'e ulaa galaanaa kanaaf ammoo tokkummaan hojjechuun dhimma filannoo hin qabnedha. Itti fufnee jirra daawwattoota keenya dhaloonni ammaa qabeenya uumaan biyyattii badhaase sirnaan gara dinagdeetti jijjiiruuf jalqabbiin jiru seenaa turee geeddaruudhaan biyya badhaate dhaloota itti aanuuf dabarsuun cimee itti fufuu akka qabu qorattoonni qabeenya uumamaa ibsan. Eeyyani qabeenya uumamaa biyyattiin qabdu biyya darbee addunyaadhaaf galii guddaa argamsiisaa akka jiru yeroo garaagaraatti himamaa xiqqin qabeenya ofiitiin misoomuu kunis immoo fakkeenyummaa kan qabudha Itoophiyaa keessatti ammatti kan eegalamee jiru naannoo kanarra wantoonni jiran qabeenya uumamaa jiru haala kamiin misoomaa jiru kan jedhamu saayis soorecha waan sakatta'ee xiinxalee nutti himutu jiraataaf. Diinagdee guddatee fi dorgomaa ta'e horachuudhaaf qabeenya uumamaa bu'uura akka ta'etu himama. Itoophiyaan biyya qabeenya uumamaa kan lafa jalaatii fi lafa irraatiin badhaatedha. Kanaaf sababni isaa immoo haala teessumaa fi qilleensa baramaa hunda qabaachuu isheetii jedhu qorattoonni damichaa. Biyyi keenya haala qilleensa adda addaa yookiin agirooikooloojii kan jennu sana adda addaa kan qabduu fi qabeenya uumamaa immoo agirooikooloojii kana keessatti qabeenya uumamaa adda addaa qabdi. Qabeenya irra keessattii fi qabeenya lafa gubbaa fi qabeenya lafa keessaa jechuudha. Egaa qabeenyi kun biyyi kun qabeenya kanaan badhaatu jechuun hin danda'ama. Qabeenyi uumamaa hedduu qabna. Qabeenyi uumamaatiin baay'ee badhaatudha. Bishaan qabna. Laggeen garaagaraa qabna. Kan lafa jalaatiif kan gubbaa qabna. Bosona qabna. Wanta hedduu qabna. Dachiin irratti uumamne kuni dachii madda dhala namaa jedhamti. The origin. Lafa kanarratti qabeenya lafa jalaas ta'e qabeenya lafarraa waaqayyoon bareechee nuuf laate. Haa ta'u malee biyyattiin baroota dheeraadhaaf qabeenya uumamaa kanatti fayyadamuu dhabuu isheetiin dinagdee ishee sadarkaa barbaadamuun osoo hin gahin hafuun gaabbii guddaa uumeera. Ministeerri muummee Dr. Abiyyi Ahmad yeroo garaagaraatti biyyattiitti uumama dinqii uuman badhaase waggoottan darban sirnaan misoomsuu dhabuun biyyattiidhaaf miidhaa guddaa akka ta'e ibsan. Kana keessaa lafa uuman qabeenya dilbiidhaan faayee akka fakkeenyatti kaasu. Akka mootummaa Itoophiyaatti waggoottan 100 darbeef misooma akkasii baaleetti fiduu dadhabuu keenya irraan kan ka'e mootummaa dandeettii ga'umsa mul'ata ija qabu qabaachuu dhiisuu keenyaan baalee duwwaa osoo hin taane Itoophiyaan miidhamtee kadhattuu taatee hafteetti. Baalee misoomsuun uummata Itoophiyaa kadhannaa keessaa baasuudha. Yeroo ammaa kanas yaadama mootummaa badhaadhinaatiin qabeenya uumamaa biyyattiin qabdu gara dinagdeetti jijjiiruun lafa qabachaa dhufeera. Waggoottan seenaa Itoophiyaan dabarsite keessatti hin fayyadamne jedhame sobaa miti jechuudha. Haa ta'uti yeroo ammaa kana jalqabbiin jiru abdii kan namatti toluu fi biyya kana dinagdee biyya kanaa siyaasa biyya kanaa hawaasummaa biyya kanaa seenaa biyya kanaa biyyi kun hiyyummaa hin beekamtu sana jijjiiruu karaa danda'u wanti amma jalqabame waan abdii guddaa namatti toluudha. San keessaa hidhuma laga Abbayyaa kaasuu dandeenya. Dinagdeen keenya qabeenya uumaatiin utubame biyyattii keenya biyya turizimii goone biyya hawwattu ka keessaa bahan osoo hin ta'in kan itti dhufan gochuudhaaf hojiin hojjetamaa jiru baay'ee bareedaadha. Dhaloonni ammaa qabeenya uumamaa uuman biyyattii badhaasee sirnaan gara dinagdeetti jijjiiruudhaaf jalqabbiin jiru seenaa ture geeddaree biyya badhaate dhaloota itti aanuuf dabarsuun seenaa boonsaa galmeessisuudha. Kan lafarra keessaa qabnus kan lafarraa qabnus ga'ee biyya biraallee akka tajaajilu nu gochuu danda'a. Kanaaf jabaatee qabeenya keenyatti fayyadamuun jabaatee itti adeemamuu qaba. Yaadamni amma qabeenya uumamaatiif qabnu gara qabeenya uumamaa gara uumamaatti deemaa jira. Araara uumama wajjin uumaa jira jechuudha. Araara uumama wajjin uummanni uume immoo misooma. Hin badhaadhaa hin misooma. Itoophiyaan kutannoodhaa fi xiiqidhaan qabeenya uumamaa isheetti sirnaan fayyadamuu eegaluun ishee jaarraa kanatti humna keessootiin guddina dhugoomsuun akka danda'amu gochaan agarsiisuun biyyoota Afrikaa biroofillee fakkeenya ta'uu kan danda'uudhas jedhameera.
Daawwattoota keenya ajandaawwan guyyaa galgala kanaaf qabanne keessaa baanee jirra dhimmoota adda addaa sirriitti bal'inaan xiinxalleessin biraan keenya jirra. Amma immoo oduu gaddaa keessaa kan qabanneetti ceenee jirra. Egaa sirni gaggeessaa reeffa pirezidaantii mana marii dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa duraanii muftii Hajii Umar Idris bakka aangoon olaanoon mootummaa fi keessummoonni argamanitti galma barkumeetti har'a taasifameet kan jiru san booda sirna awwaalchisaanii raawwateera jechuudha. Hayyeni sirna kanarratti kan argaman pirezidaantiin Itoophiyaa Taayyaa Asqasillaasee ammoo Hajii Muftii Umar Idris abbaa gaarii barsiisaa gaarii fi beekumsaa fi kennaa isaanii uummata Itoophiyaa maraaf kan kennan ta'uu dubbataniiti kan jiranii yaa'iin dhaabbilee amantaa Itoophiyaa maqaa dhaabbilee amantaa biyyattii hundaan uummata Itoophiyaa maraaf jajjabina hawweera Taaddasaa Tarraffaatu qindeesse. Sirni gaggeessaa pirezidaantii mana amantaa dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa duraanii Hajii Muftii Umar Idris bakka abbootiin amantaa keessummoonni namoonni bebbeekamoonni fi jaalattoonni isaanii argamanitti sirni gaggeessaa isaanii galma barkumeetti taasifamee jira. Sagantaa gaggeessaa isaanii kanarratti kan argaman pirezidaantiin Itoophiyaa Taayyaa Asqasillaasee Hajii Muftii Umar Idris nama bara jireenya isaanii qalbiidhaan waa hubachuu biyyattii barsiisan akka turan dubbatanii jiru. ተቀዳሚ ሙፍቲ ሀጂ ኡመር ኢድሪስ በህይወት ዘመናቸው ማስተዋልን ሙፍቲ ሀጂ ኡመር ኢድሪስ በረጅሬኛ ኢሳኒ ከን ኑ በርሲሰን ዋተስ ገባኒ ሁበቹ ኦብሳ ፊ ጉዱማ ኢሳኒቲ ኢሲን ለሚ ኢትዮጵያ ነመቃሊዳ ኡመተ ኢትዮጵያ መራ ቤኩምሰ ኢሳኒቲን ከን በርሲሳ ቱረን በርሲሳ ጋሪ አባ ጋሪ ቱረን ነመ ጋሪስ ቱረን በርሲሳ ፊ ከናን ኢሳኒ አከሱመስ ነመተስ ገባ አተውን ኢሳኒ kan ummanni Itoophiyaa marti waan tokko tokko xiinxaluu danda'u ofii isaaniif jiraachaa barsiisaniiru. Hajii Muftii Umar Idris nama amantaa isaanii ciminaan hordofaa turan barumsi amantaa namni yoo du'e gara fuula waaqaatti deebi'a jedhus Hajii Muftii Umar Idris of biraa dhabuun keenya nu Itoophiyaanota nutti hir'ateera jedhan pirezidaanት Taayyaa Asqasillaasee. በልግስናቸው በተለይ በእውቀት ልግስናቸው ሀጂ ሙፍቲ ኢድሪስ keessattuu beekumsa isaaniin ummata Itoophiyaatiif kennuun beekamu. Kanaaf waan tolaa fi gaarii hojjetaniin yeroo kamiyyuu abbaa gaarii yaadatamanidha. Xumura irratti maqaa koo fi maqaa mootummaa Itoophiyaatiin maatii hundaaf hawaasa musliima Itoophiyaa hundaaf ummata Itoophiyaa maraaf jajjabina hawwa. Abbaa keenya isin mallattoo nageenyatti waan taataniif nagaadhaan isin gaggeessina. Boqonnaa gaarii isiniif haa ta'u. Fakkeenyummaan Hajii Muftii Umar Idris Itoophiyaanota hundaa fi kan jedhan ammoo ministeera nagaa Mahammad Idris yoo ta'an mootummaa Itoophiyaatti gaddi guddaan dhagahamuu ibsanii jiru. የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት የነበሩት ተቀዳሚ ሙፍቲ ሀጂ ኡመር ኢድሪስ በማረፋቸው የኢፌዴሪ መንግስት ጥልቅ ሐዘን ተሰምቶታል። ፕሬዝዳንቲን መነመሬ dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa duraanii Hajii Muftii Idris du'aan boqochuu isaaniif mootummaa Itoophiyaatti gaddi cimaan dhagahameera. Hajii Muftii Umar Idris bara hooggansa isaanii tokkummaa hawaasa musliimaaf hojii guddaa hojjetaniiru. Uummattoota Itoophiyaa gidduutti walitti dhufeenyi akka jiraatu nama hojjetanidha. Nama biyya isaanii jaallatanidha. Nagaa Itoophiyaatiif dhama'aniiru. Hojiin gaarii isaan hojjetan kun yeroo hundumaa yaadatamaa jiraata. Mootummaan Itoophiyaa maatii isaanii fi hordoftoota amantaa Islaamaa fi uummata Itoophiyaa maraaf jajjabina hawwa. Hajii Muftii Umar Idris nageenya biyyattii irratti kan hojjetaa turan yoo ta'u yaa'ii dhaabbilee amantaa Itoophiyaa hundeessuu irraa eegalee nama bara manguddummaa isaanii biyyaaf oolmaa guddaa oolan ta'u liqa Tiguhaan Taagaay Taaddala ergaa yaa'ii dhaabbilee amantaa Itoophiyaa dabarsanii jiru. ተቀዳሚ ሙፍቲ ሀጂ ኡመር ኢድሪስ የኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤን በበላይ ጠባቂነት ከመምራት ከማገልገላቸውን በተጨማሪ ሙፍቲ ሀጂ ኡመር ኢድሪስ yaa'ii dhaabbilee amantaa Itoophiyaa olaantummaan hooggananiiru tajaajilaniiru. Waggaa 15 har'aa yaa'iin dhaabbilee amantaa yeroo hundaa'u koree hundeessaa kan turan nageenyaa fi tokkummaa fi gamtoominaaf nama adda duree turani. Yeroo hunda nama nagaa dursan ture. Namooma dursu nagaaf jecha Maqaleedhaa hanga Sumaaleetti deddeebi'anii hojjetaniiru. Yaa'iin dhaabbilee amantaa Itoophiyaa maqaa dhaabbilee amantaa hundaan lubbuun isaanii nagaan akka boqotu hawwii qabuun ibsa. Hajii Muftii Umar Idris dhaabbileen hawaasa musliimaa Itoophiyaa keessatti tajaajilan akka babal'atan akka hundaa'anii fi akka addunyaattis hojii guddaa nama hojjetaa turanidha. Odeeffannoo biraatti yoo ceenu walitti hidhamiinsi yuunivarsiitii fi indaastirii ce'umsi teeknooloojii fi beekumsi akka gabbatu gochuu keessatti faayidaa olaanaa akka qabu hayyoonni himan.
Furamiin hundeeffama walitti hidhamiinsa Yuunivarsiitii fi Indaastirii Itoophiyaa Bahaa Yuunivarsiitii Haramayaatti gaggeeffamee jira. Abdoo Tashitaa Gabaasaa tajaajila Itoophiyaa akka taanutti qindeesse. Walitti hidhamiinsa Yuunivarsiitii fi Indaastirii ce'umsa teekinooloojii fi beekumsaa akka gabbatu gochuu keessatti faayidaa olaanaa akka qabu hayyoonni himan. Furamiin hundeeffama walitti hidhamiinsa Yuunivarsiitii fi Indaastirii Itoophiyaa Bahaa Yuunivarsiitii Haramayaatti raawwatameera. Walitti hidhamiinsa Yuunivarsiitii fi Indaastirii teekinooloojiin qorannoo fi ce'umsa beekumsaa akka jabaatu faayidaa guddaa akka qabu hayyoonni waltajjii kana irratti hirmaatan himaniiru. Yuunivarsiitii Haramayaatti qindeessaan walitti hidhamiinsa Yuunivarsiitii fi Indaastirii Fayyisaa Hundeessaa walitti hidhamiinsi kun hojii kanaan dura yuunivarsiitonni fi indaastiriiwwan karaa bittinnaa'een hojjechaa turan karaa wal fakkaataan akka raawwatan isaan dandeessisa jedhaniiru. የምስራቋ ቀጠና የሀገራችን ቀጠና ብዙ የኢንዱስትሪ እድሎች አሏት። naannoon bahaa Itoophiyaa carraa indaastirii bal'aa qaba. Indaastiriiwwan hedduus qaba. Kanneen walitti fiduun gara sadarkaa olaanaatti ceesisuu dandeessisa. Barattoota yuunivarsiitota naannawa kanaas sadarkaa ogummaa isaanii guddisuun yaadrimee qofa osoo hin taane gocha irratti akka xiyyeeffatan taasisuun gara hojiitti yoo bobba'an muuxannoo fi ogummaan isaanii fooyya'aa akka ta'uu dandeessisa. Walitti hidhamiinsi kun beekumsa barattoonni yuunivarsiitii yaadrimeedhaan argatan indastiriiwwanitti gochaan akka shaakalan haala kan mijeessuufidha jedhaniiru. Kana malees rakkoolee indastiriiwwan mudatan hiikuuf yuunivarsiitota irraa leenjii gorsaa fi bu'aawwan teekinooloojii fi qorannoo akka argatan kan dandeessisu ta'u Yuunivarsiitii Dirreedaawaatti Daayirektarri walitti hidhamiinsa indaastirii fi ce'umsa teekinooloojii Dr. Ishetuu Makkonnen himaniiru. ኢንዱስትሪዎች ከዩኒቨርሲቲ የሚፈልጉት ብዙ ነገር አለ። Industiroonni yuunivarsiitota irraa waan hedduu barbaadu. Bu'aawwan qorannoo fi teekinooloojii barbaadu. Rakkoo isaanii leenjinis ta'ee tajaajila gorsaatiin furuu barbaadu. Yuunivarsiitonni industirii irraa ga'umsa qabatamaa barbaadu. Barattoota leenjisuuf maashinoota isaanii barbaadu. Beekumsa industiroota bira jiru barattoonni keenya akka argatan barbaadu. Fooramiin kun ammoo kanaaf nu gargaara. Yuunivarsiitii Odaa Bultumitti Daayirektarri hariiroo idil addunyaa fi tumsaa Dr. Ximqataa Daanyee walitti hidhamiinsa yuunivarsiitii fi indaastirii karoora misoomaa biyyaalessaa waloon milkeessuufis gargaara jedhaniiru. Rakkoolee hawaasaa dhiyeenyaan hiikuu fi rakkoolee waloo karoorsuun waloon furuuf furmaata fiduu kan danda'u ta'uusaa himaniiru. የጋራ ችግሮችን ነው የምንፈታው። Rakkoo waloo furra waliin taanee rakkoo waloo furanna. Fakkeenyaaf rakkoon biyya kanaa maal fa'a jennee waliin adda baafnee furmaataaf waliin hojjenna. Kanaan dura haala bittinnaa'een hojjechaa turre. Kanaan booda garuu kana hin goonu. Rakkoo walootiif furmaata waloo barbaaduuf hojjenna. Walitti hidhamiinsi kun ammoo kanaaf faayidaa guddaa qaba. Hojii gaggeessaa olaanaan naannawa daldala bilisaa Dirreedawaa Ahmed Rashiid gama isaaniitiin walitti hidhamiinsi kun yuunivarsiitota indastiriiwwaniin walitti hidhuun humna namaa gochaa fi yaadrimeedhaan ga'oome horachuu kan dandeessisu ta'uu himaniiru. ኢንዱስትሪ ዘርፍ ላይ ሊሰሩ የሚችሉ ፕራክቲካሊ መስራት የሚገባቸው ልጆች አሰልጥኖ ሲያወጣ ijoollee damee indaastirii irratti hojjechuu danda'an eebbifnee yoo baafnu shaakala gochaa dhaabbata keenya walitti hidhuun hojjechuun beekumsa qabatamaa akka horatan dandeessisa. Tajii hundeeffama foramii walitti hidhamiinsa yuunivarsiitii fi indaastirii Itoophiyaa Bahaa kana irratti yuunivarsiitiin Haramayaa, Dirreedawaa, Samaraa, Jigjigaa, Odaa Bultumee fi Qabrii Dahaar akkasumas kolleejjonni leenjii barnoota ogummaa fi bakka buutonni indaastirii mootummaa fi dhuunfaa argamaniiru. Galmoota sadarkaa biyyaalessaatti qabaman milkeessuun misoomaa fi nageenya tiffiinsa qabu fiduun ijaarsa dimokiraasii Itoophiyaa galmaan ga'uudhaaf hojiin uummata hirmaachisuu cimuu akka qabu pirezidaantii ittaanaan paartii badhaadhinaa Adam Faaraa himan. Gamaagamni raawwii hojii paartii badhaadhinaa kurmaana tokkoffaa bara 2018 taa'amaa ture xumurameera. Mangistuu Akkumaa bal'ina isaa qindeesseera. Gamaagama raawwii hojii kurmaana jalqabaa paartii badhaadhinaa gaggeeffame kana irrattis haala ciminoota jiranitti fufsiisuun hanqinoota mul'atan maqsuun danda'amu irratti kallattiin kaa'ameera. Xumura sagantichaa irratti kan argaman pirezidaantii ittaanaan paartii badhaadhinaa Adam Faaraa kurmaana jalqabaatti hojiileen hojjetaman gaarii ta'uu himuun ciminoota jiranitti fufsiisuun hanqinoota jiran furuu irratti hojjetamuu qabaa jedhan. እቅዶቻችንን በውጤታማነት ከመፈጸም አኳያ ከአመራሩ ከአባሉ ከሚጠበቀው ኃላፊነት አኳያ ደግሞ karoorri keenya karaa milkaa'ina qabuun akka raawwatamuuf hooggansaa fi miseensarraa maaltu eegama isa jedhuuf hojii hubannoo uumuu sadarkaan hojjetamuu qaba. Gama kanaanis mariin baatiin jiraachuu qaba. Hooggansii fi miseensi yoo xiqqaate baatii tokko keessatti yeroo tokkoof wal arguu akka qabu waliigalameera. Qajeelfamoota darban irratti hooggansi baatii lamaan mari'achuu qaba. Gama leenjii hubannoo uumuutiinis waggaan miseensa hunda leenjisuu irratti hojjechaa jirra. ደግሞ በክልል ደረጃ ከስልጠና ጋር በተያያዘ በየዓመቱ
መላውን አመራር አባል የማሰልጠን ባህል እየገነባን ነው። gara fuulduraattis hooggansa ga'umsa qabu horachuu irratti xiyyeeffannoodhaan hojjetamuu akka qabus dhaamaniiru. ለእነዚህ እቅዶች መፈጸም karoora qabanne karaa milkaa'ina qabuun hojiirra oolchuuf haala siyaasaa mijataa uumuu irratti hojjetamuu qaba. Hojiiwwan sosochii uummataa hojjetamuu qaban karaa bilchina qabuun hoogganuutu nurraa eegama. Kanaafis hooggansa cimaa barbaachisa. Misooma itti fufiinsa qabu mirkaneessuun ijaarsa sirna dimookiraasii dhugoomsuu irrattis hojiileen eegalaman cimuu akka qabanis pirezidaantii ittaanaan paartii badhaadhinaa Adam Faaraa himaniiru. ለሰላም፣ ለልማት፣ ለመልካም አስተዳደር ለዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ nageenyaaf misoomaaf akkasumas bulchiinsa gaarii fi ijaarsa sirna dimookiraasiif siyaasa mijataa uumuu qabna. Misooma qaamota raawwachiisantu jira. Nageenyas qaamota mootummaa raawwachiisutu jira. Kunneen waliin ta'uun karoora qabame milkeessuu irratti hojjechuu qabu. ከሌላው ጋር አቀናጅቶ መስራት ይጠይቃል። ኦፕሬሽናል ስራዎችን ግን የሚሰራ አካል አለ። መልካም አስተዳደር ከማስፈን አኳያም የሚመለከታቸው አካላት አሉ። Gamaagamni sosochii uummataa raawwii hojii paartii badhaadhinaa kurmaana jalqabaa bara 2018 geggeeffamaa tures xumurameera. Odeeffannoo xumuraa qabanneen jireenya godaantotaa fooyyessuuf xiyyeeffannoon hojjetamuu akka qabu himame. Waltajjiin carraa hojii haala jireenya godaantotaa fi godaansa deebitotaa fi raawwii labsii Kaampaalaa Finfinneetti taa'ameeti kan inni jiru Saxoota Shoomee akka taanutti balbaluu misaa qindeesseera. Labsiin haala jireenyaa godaantotaa fi godaansa deebitootaa fooyyessuu danda'u bara 2019 akka lakkoofsa Awuroopaatti ba'uun isaa kan yaadatamudha. Haaluma kanaan biyyoonni miseensa IGAD ta'an dhaabbilee deeggartoota fi qooda fudhattoota waliin labsichi sadarkaa maalirra akka jiruu fi waltajjii muuxannoo wal jijjiiruu carraa hojii uumuu godaantonni diinagdeen akka of danda'an kaayyeffate Finfinneetti taa'ameera. Waltajjii kanarratti kan argaman daayirektarri olaantuun dhimma godaansaa fi godaansa deebitootaa Itoophiyaa Xaayibaa Hasan Itoophiyaan godaantota miiliyoona 1 ol keessummeessaa jiraachuu himanii godaantonni kun akka diinagdeen of danda'aniif imaammata baasuun hojii qabatamaa hojjechaa jiraachuun himaniiru. Ethiopia is hosting over 1.1 million refugees and asylum seekers. Itoophiyaan godaantotaa fi kolagoltoota miiliyoona 1.1 ol keessummeessaa jirti. Imaammanni godaantota keenya akka addunyaatti beekamtii guddaa argateera. Imaammatichi hammataa yoo ta'u kunis haala godaantonni hojjetanii of danda'an kan mijeessuu liqii fi iddoo hojii sochiilee diinagdee keessatti qooda akka fudhatan kan gargaarudha. Labsiin godaantotaa bara 2019 godaantonni mirga carraa hojii argachuu, barachuu fi tajaajila faayinaansii akka argatan bahee hojiitti jira. Itoophiyaan hojii gurguddoo gama kanaan hojjechaa jiraattus qormaatota gurguddoo kan akka hanqina faayinaansii, bu'uuraalee misoomaa fi kanneen biroo qindoominaan furmaata argachuu akka qaban hubachiisaniiru. Hojii gurguddaa kana hojjechaa jiraannus qormaatilee kanaan wal qabatan ammallee ni jiru. Dhaabbileen dhuunfaa hojii kana irratti hirmaatan xiqqaachuu, rakkoo bu'uuraalee misoomaa naannoo godaantotaa, carraa gabaa bal'aan jiraachuu baachuun, garaagarummaan godaantotaa gahumsa qabanii fi dhiheessii faayinaansii faan godaantonni akka barbaadanitti hojjetanii akka of hin jijjiirreef qormaata ta'eera. Kanaaf ammoo qindoominni murteessaadha. Yoo akkas taasifame humna guddaa kana jireenya isaanii jijjiiruu bira darbuun naannicha jijjiiruu danda'a. Tokko taanaan jireenya godaantotaa dhaabbanni ni jijjiira. Deeta ministeera hojii fi ogummaa Salamoon Sookaa labsiin Kaampaalaa imaammata olitti dhimma murteessaa diinagdeen of danda'u godaantotaa fi godaansaa deebitootati jedhaniiru. Godaantotaa fi godaansaa deebitoota gargaarsa qofaan jireenya tufiinsa qabu jiraachuu akka hin dandeenye himanii kanaaf carraa hojjetanii ittiin of jijjiiruu danda'an uumamuu akka qabu himaniiru. Kanaaf mootummaan Itoophiyaa imaammata leenjii fi ogummaan deeggaraa jiraachuu ibsaniiru. We understand that aid, while necessary, is temporary. Deeggarsi barbaachisaadha. Haa ta'u malee dhimma yeroo akka ta'e ni hubanna. Jireenya dandamataa fi itti fufiinsa qabuuf dhimmi murteessan carraa hojii godaantotaa fi godaansaa deebitootaaf mijeessuudha. Tokkoon keenya fi dhaabbileen humnaa fi beekumsa qabnuun diinagdeen akka of danda'an godaantotaaf gumaachine jireenya lammiilee kanneen ni jijjiirra. Mootummaan Itoophiyaa jireenya godaantotaa fi naannoo godaantotaa jijjiiruun hojiilee garaagaraa akka hojjetu leenjii fi ogummaa kennaa jira. Kana gochuun isaa labsii kaapitaalaa hojiirra oolchaa jira. Godaantonni beekumsa ogummaa fi muuxannoo waan qabaniin haalli yoo mijaa'eef of danda'uuf humna qabaachuu baankiin addunyaa beekseera. Hojii guddaa miseensonni biyyoota IGAD eegalanii fi labsii Kaampaalaa kana qixaan hojiirra akka oolu kan deeggaramu ta'uu himameera. The refugee as a person with skills, with capacity, with knowledge, with a desire to work
with the desire to contribute to the societies in which they find themselves. Godaantonni namoota dandeettii ogummaa fi beekumsa akkasumas hojjechuuf fedhii qabanidha. Hojii hojjechuun dinagdee hawaasa keessa jiraataniif bu'aa buusuu kanneen danda'anidha. Baankiin addunyaa bara 2018 irraa hanga ammaatti doolaara biiliyoona 8 ol gumaacheera. Ammas baankiin addunyaa jireenya godaantotaa fooyyessuuf qophiidha. Biyyoota miseensa IGAD garagaraaf hojiin akkasumas labsichi qixaan akka hojiirra oolu deeggaraa jira. Godaantotaa fi godaansa deebitoota rakkoo addunyaa ta'e kana qindoominaan irratti hojjechuun carraatti jijjiiruun akka barbaachisu himameera. Waltajjii kana irratti muuxannoo giddugaloota godaansa fi godaansa deebitoota Keeniyaa, Sudaan, Jibuutii fi kanneen biroo dhiyaachuun irratti mari'atameera. Kabajamtoota daawwattoota keenya sa'aatii 12 irraa kaasuudhaan karaa TV Afaan Oromootiin turtii sa'aatii 2 wajjin taasisneerra. Dhimmoota ajandaa gurguddaa ta'an akka biyyaatti odeeffannoowwan sadarkaa addunyaatti jiran hundumaa simbiraan geenye sadarkaa xumuraarra geenye jira. Hayyeen egaa odeeffannoo bifa biyyaa guyyaa har'aa ana saantii asan olaanaa yaaddeessaa ogeessota istiidiyoo maraan qopheessitoota bifa biyyaa waliin ta'uudhaan akkasiin kan simbiraan gahaa turre waan nu daawwattaniif galatoomaa isiniin jenna. Kanneen isin darbe ammoo sa'aatii 4 irra deebiidhaan akkasumas gama dijitaalii ABCtiin feesbuukii, yuutuubii fi kanneen biroodhaan argachuu dandeessu. Fayyaa ta'a.